Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Har'a introduction isaa wajjin ilaalla. Innarra barannu baay'ee murteessaadha. Turtii kana wajjin kana booddee qabaannu hundumaatiif ergaa roomii akka ta'utti hubachuudhaaf har'a wanti nuun kadhannu har'a qophaa'ummaa nuun har'a qabaannu baay'ee murteessaadha. Keessumatti immoo waan tokko tokkoon sheerii isinii godha. Jireenya namaa irratti namoonni ergaa roomii qayyabatan jireenya isaanii irratti maaltu akka ta'e namoota bebbeekamoo biyya keenya keessatti seenaa waldaa kiristaanaa keessatti influensii guddaa uumanii kan darban macaafa roomee wajjin hariiroo isaan qabaatan maal fakkaata ture isa jedhuni waa tokko tokko isinii kaasuu yaala. Ergaan roomee ergaa kakuu haaraa keessa jiran keessaa ergaa Phaawulos barreessedha. Ergaa baay'ee bal'aadha. Ergaawwan Phaawulos barreesse hundumaa keessaa ergaan tokkoffaa irratti bal'atuuf ergaa guddaan ergaa roomeeti. Maaliif biroota kan barreesse Phaawulosiin ta'uun isaatti waliin galamu haalli barreeffama isaatiis Phaawulosiin hin fakkaatu waan ta'eef warra Phaawulos barreesseera dhameetti amanamu keessaa tokkoffaa irratti ergaa bal'aan isadha. Kanaaf jalqaba dhufe kakuu haaraa yoo ilaaltan wangeelonni akka dhumaniin wangeelota taanee hojii ergamootaa jira yookaan hojii hafuura qulqulluu jira. Erga hojiin hafuura qulqulluu dhume booddee qaxxita ergaawwan epistil warra nu keessaa jalqaba irratti kan dhufe ergaa roomaa kanadha. Kunis immoo kontentiin isaas guddaadha. Tasnoon uumuu danda'us guddaadha waan ta'eefitu jalqaba irra dhufuu hin hafne jedhamee yaadamaa jechuudha. Namoonni ergaa roomee kana wangeela isa shanaffaadha jedhanii hiiku warri teoloojii barsiisanii. Sababni isaa immoo tokko wangeela jedhee jalqaba. Mata duree barumsa keenya ji'oota 4, ji'oota 3, ji'oota 5 jaas ta'uu danda'a amma waliin qabaannutti mata dureen keenya ergaa roomee samaraayiz yeroo goonu wangeela waaqayyoo kan jedhuun samaraayiz gochuu dandeenya. Akka mata dureetti ergaa roomee gaafa barannu wangeela waaqayyoo kan jedhuun moggaasuu dandeenya. Sababi isaa jalqabuma irratti ani ergamaan Phaawulos waaqayyoof kanan ergame wangeela waaqayyoo akka lallabutti jedhee jalqaba. Macarrashaa irrattis boqonnaa 16 irratti waa'ee wangeela waaqayyoo kana dubbata. Wangeel kan jedhu deddeebi'ee waan argamuu fi wangeela isa afuraffaadha, isa shanaffaadha jedhamee yaadama. Ergaan roomee kun egaa bosona guddaadha jedhu warri macaafa kana sirriitti qayyabatan jechuudha. Bosona guddaadha. Versii tokko tokkoonsaa, xiksii tokko tokkoonsaa muka guddaa tokko tokkodha jedhu. Bosona gaafa ilaaltan bosona keessa muka baay'eetu jira. Versii tokko tokkoon roomee kophaadhuma isaa muka guddaa tokkodha. Damee baay'ee kan qabudha. Ergaa baay'ee kan qabudha. Waan hundumaan kontentii hundumaan badhaadhaadha kan jedhudha. Qabiyyeewwan ergaa roomee har'a waa tokko tokko isinii nan kaasa. Jechoonni numtachi keessa jiran tokko tokko illee akka raakaariidha yeroo hundumaa. Fakkeenyaaf amma jecha qajeelummaa jedhu baay'inaan arganna ergaa roomee keessatti. Qajeelummaa waaqayyoo inni jedhu mana amantaa ortodoksii fi kaatoolikii fi pirootestaantii kan gargar baasu inni guddaan jecha qajeelummaa waaqayyoo jedhu kanadha. Warri tokko tokko qajeelummaa waaqayyoo arganne roomee keessatti gaafa Phaawulos jedhu waaqayyotu qajeelummaa nuuf kenne, qajeelumichi qabeenya waaqayyooti, waaqayyotu qabeenya isaa qajeelummaa kan jedhamu nuu laate jechuudha jedhanii kan jiru. Warri kaan immoo no qajeelummichumti isuma waaqayyoo qabuudha. Qajeelummaa ma waaqayyoo ofii isaatii qabuudha. Amaluma waaqayyootu nan bifatee nuu laate. Nuun akkuma waaqayyoo qajeelummaa guutuu arganne, qajeelummaa perfektii arganne kan jedhan jiru nu dabalatee jechuudha. Pirootestaantiin evaanjelikaaliin hundumtuu akkas tamannaa amala waaqayyoo qajeelummaa waaqayyoo isa guutuu nuu laate waaqayyootu malee waa'ee qabeenyummaa miti kan jedhu. Qajeelummaa waaqayyoo kan jettu illee akka raakaariidha. Mana amantaa tokkoof mana amantaa biraa gidduutti wal falmii guddaa kan uumedha. Namni qajeelaan amantiidhaan jiraata kan jedhu wal falmii tokkodha. Keessumatti warri kilaasikaal pirootestaantiin warri jalqabaa Luuterfaa, Kalviinfaa, Ziwingiliinfaa warri riformeeshinii waldaa kiristaanaa fidanii amannee qajeelummaa arganna jechuudha. Namni qajeelaan amantiin jiraata jechuun namni yeroo amanu amantii duwwaadhaan qajeelummaa argata jechuudha inni amannanu. Warri kaatolikiin fa'aa ortodoksiin fa'aa immoo no namni qajeelaan amantiidhaan jiraata jechuun erga hojii gaarii hojjetee fayyee boodatu namni amantiidhaan itti fufee deelii aktiivitii isaa waaqayyoon sodaachuu isaa amanamuu isaa raawwata jechuudha malee amantii duwwaadhaanitu qajeelummaa gahee hin godha jechuu miti jedhaniitu isaan immoo akkasitiin qoodu. Walumaa gala yaadota ol falmii baay'ee qaba. Ergaan roomee bosona guddaadha kan jedhamuu fi jechi tokkoon ishee illee mana amantii biraaf mana amantii biraa ammoo humtutti kan geessifte ergaa baay'ee guddaadha.
tarii namoonni qabachuu barbaadan ergaa Roomee bifa simbilii ta'een the 5 S's of Romans Epistle kan jedhamuun qabachuu dandeessu. Kana jechuun ergaa Roomaa saashaniin walumaa gala qabachuu shamadaduu dandeenya jedhanii lafa kaa'u. Bifa salphaadhaan nuu kaa'uudhaaf teolojiyaanonni jechuudha. Saa gurguddaa shaniin ergaa Roomee boqonnaa 16 qaba. Boqonnaa 16 isaayyuu saa gurguddaa shaniin qabachuu dandeenya. The 5 S's. Saanni tokko siin yookaan cubbuu isa jennuudha. Boqonnaa tokko amma boqonnaa 3tti ergaa Roomee waa'ee cubbuu dubbata. The first S is siin. Saanni jalqabaa siiniidha. Boqonnaan tokko, boqonnaan lama, boqonnaan 3 ergaa Roomee gaafa dubbistan waa'ee cubbuu dubbata. Waa'ee cubbuu kana akkamittiin dubbata? Dhalli namaa hundumtuu cubbamaadha kan jedhunitu konkluuzinii laata jechuudha. Barreessaan kun Phaawulos jechuudha. Kana jechuun Yihuudiin cubbamaadha, Giriikiin cubbamaadha, warri Roomaa cubbamoodha. Dhala namaa kan ta'e hundumtuu cubbamaadha. Namni qajeelaan tokkollee hin jiru. Inni kun samarii boqonnaa 3 lakkoofsa 9-12tti boqonnaan tokkoffaan, boqonnaan lamaffaan, boqonnaan sadaffaan essii tokkoon bakka bu'aa jechuudha. Siin yookaan cubbuu isa jennu dubbata. Essiin lammataa ergaa Roomee keessatti ilaallu salvation isa jennuudha. Essiin lammataa salvation yookaan fayyina isa jennuudha. Inni immoo boqonnaa 4ffaa, boqonnaa 5ffaan waa'ee salvation yookaan waa'ee fayyinaa kan dubbatudha jechuudha. Innis maaliin dubbata? Toora qaba baay'ee. Boqonnaa 1 irratti, boqonnaa 2 irratti, boqonnaa 3 irratti namni hundumtuu cubbamaadha. Essi isa guddaa siin kan jedhuun jalqaba. Erga namni hundumtuu cubbamaa ta'e, Yihuudiinis cubbamaadha, inni seera eegus cubbamaadha, warri Fariisotaas cubbamoodha, warri gooftaa hin qabnes cubbamoodha, warri Israa'elis cubbamoodha. Nama kan ta'e hundumtuu nama waan ta'eef qofa cubbamaadha jedhee nama hundumaa lafatti erga dabalee booddee boqonnaa 4 boqonnaa 5 irratti immoo furmaati isaa maaliree kan jedhu dubbata jechuudha. Furmaati isaa immoo fayyinatu barbaachisa. Karaa Yesuus Kiristoosiin, karaa ayyaana Waaqayyoo, karaa amantii qofa fayyina barbaachisa. Boqonnaa 4 irratti waa'ee Abrahaamiin kaasee jalqaba. Boqonnaa 5 irrattis karaa Yesuus Kiristoosiin amma Waaqayyo Abbaa wajjin nagaa qabna jedheetu Waaqayyo utuu nuun cubbamoo taanee jirru, utuma nuun duunee jirru nu jaallate jedheetu boqonnaa 4 boqonnaa 5 irratti immoo waa'ee salveeshinii yookaan waa'ee fayyinaa dubbata. Amma essii shaniin ergaa Roomee walitti qabaa irraa jechuudha. Essiin jalqabaa siin boqonnaa 1 boqonnaa 2 boqonnaa 3 waa'ee cubbuuti. Essiin lammataa salvation boqonnaa 4 boqonnaa 5 waa'ee fayyinaati. Essiin inni taanu sanctification yookaan qulqullummaa isa jennuudha. Sanctification. Inni kun immoo boqonnaa 6 boqonnaa 7 boqonnaan 8 boqonnoonni walitti aanan kun sadan waa'ee qulqullummaa dubbatu isaan immoo. Boqonnaa 6 irratti dhaqanii gaafa laaltanii amma gaa essii jalqabaa irratti namni hundumtuu cubbamaadha jenneera. Essii lammataa irratti immoo cubbamaadha waan ta'eef fayyuu barbaachisa salvation jenneera. Boqonnaa 6 7 8 irratti immoo erga fayyee namni akkamitti jiraachuu qabaa kan jedhu immoo ammas ergaa kan biraa waa'ee cuuphaa wajjin wal qabsiisee boqonnaa 6 irratti dubbata jechuudha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 1 gaafa laaltanii nuun cuuphaadhaan du'a isaatti Kiristoosii wajjin erga dabalamne akkamitti immoo deebinee cubbuudhaaf jiraanna ree? Akkamitti deebinee cubbuudhaaf bitamna ree? Dhagni keenya ni cubbuu hojjetu Kiristoosii wajjin du'eeraa jedheetu ayyaana Waaqayyoo jala galuudhaan lakkoofsa 14 boqonnaa 6 gaafa laaltan isin seera jala tuun ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraattaniif kana booddee egaa cubbuun isin irratti gooftummaa hin qabu jedheetu namni waan isa irratti bitameef garbataa lakkoofsa 15 irraa immoo akkas jedha. Boqonnaa 7 irratti immoo wallaansoo nama keessaa dubbata. Erguma fayyine immoo eenyummaa moofaaf eenyummaa haaraan wallaansoo qabaa keessa namaatti. Ani namuma tokkodha waan gaariin gochuu barbaada garuu danda'ee hin godhu. Kun immoo maal jennaan na keessa cubbuu jiraatutu jira. Ammuman kiristiyaana ta'ee jiraadhutti, amman dhagna ulfinaa uffadhutti, amma Yesuus deebi'ee dhufutti cubbuudhaan wallaansoo wal qabaan itti fufa jedheetu boqonnaa 7 irratti dubbata. Boqonnaa 8 irratti immoo wallaansoo cubbuu kana mo'uun kan ittiin danda'amu hafuura qulqulluudhaan jiraachuudhaanidha jedheetu waa'ee hafuura qulqulluun geggeeffamanii jiraachuu dubbata. Boqonnaa 8 irratti walumaa gala boqonnaan 6 boqonnaan 7 boqonnaan 8 boqonnoonni kun sadan waa'ee sanctificationii yookaan waa'ee qulqullummaa dubbatu. Essii 5 keessaa Eksii 3 fixeera. Essiin jalqabaa siin yookaan cubbuu boqonnaa 1 immoo boqonnaa 3tti kan jiru. Essiin lammataa salvation boqonnaa 4 boqonnaa 5 waa'ee fayyinaa. Essiin sadaffaan immoo waa'ee sanctificationii yookaan waa'ee qulqullummaa boqonnaa 6 boqonnaa 7 boqonnaa 8 essii sadiin amma boqonnaa 8 xumurreerraa jechuudha ergaa Roomee. Essiin afuraffaan
sovereignty of God yookaan olaantummaa Waaqayyoo kan jedhutu arganna. Inni immoo boqonnaa 9, boqonnaa 10, boqonnaa 11 gaafa dubbistan immoo God is sovereign yookaan Waaqayyo olaanaadha, waan barbaade godha, waan fedha isaatii godha, namni isarratti tasnoo uumuu hin danda'u kan jedhutu lafa ka'a. Essi afuraffaan maal jechuudha? Keessumatti boqonnaa 9 gaafa irratti ilaaltan maal jedha? Barreeffama isaa Israa'eliin barreeffama isaa xiqqoo addadha. Gara dhumaatti booddee isinii nan kaasa. Amalli barreeffama isaatii akkamidha? Gaaffii gaafataatu deebii deebisa. Ergaa Roomee gaafa ilaaltan egaa cubbuu hojjechaatti fufnuure kummatumaa ta'uu hin danda'u. Egaa Waaqayyo Israa'eliin gateeraare lakki Waaqayyo saba isaa hin gatu. Bifa gaaffiif deebiitiin barreesse. Kun Israa'elii barreeffamaa warri Yihuudootaa qaban keessaati diatribe jedhamee beekama. Bifa gaaffiif deebiitiin ofuma isaatii gaafate ofuma isaatii yeroo deebisu jechuudha. Kanaaf boqonnaa 9 irratti gaaffii akkamii gaafata Phaawulos ofuma isaatii deebisee Waaqayyo Yaaqoobiin nan jaalladhe, Esawu garuu nan jibbe jedha. Waaqayyo kun nama wal caalchisaayi. Waaqayyo kun abbaa barbaade fayyisee abbaa barbaade dhiisaa'oo jedheetu gaafata ofuma isaatii. Kana booddee deebisee God is sovereign. Waaqayyo waan isatti tole godha. Waaqayyo olaanaadha. Waaqayyo asraarii isaa irratti gaaffiin hin gaafatamu. Qajeelaadha. Garuu nama waliin caalchisu. Nama araara gochuuf barbaadeef araara godha. Nama araara gochuuf hin barbaanneef immoo araara hin godhu. Fara'ooniin anatu garaa jabeesse kanaaf jedheetu Fara'ooniin garaa jabeesse, garaa jabaatte deemoo dhaqee adaba. Yaaqoobiin jaallatee Esawu immoo jibba. Kun maal inni kan jedhuuf deebii laata? Sovereignty of God inni jennu kanadha. Garuu immoo boqonnaa 10 irratti immoo dhufee maal jedha? Namni immoo Waaqayyo sovereign haa ta'u iyyuu malee Kiristoos Yesuusitti amanee jireenya qulqullaa'aa jiraachuudhaaf, fayyuudhaaf roolii mataa isaa danda'e qaba namni kan jedhu boqonnaa 10 irratti immoo dhufee Israa'eliin kan balleesse sovereignty Waaqayyootu hin taane amanuu dadhabuu isheetii. Anatu isheen fayyite nan jaalladhan ture Israa'el jedheetu boqonnaa 10 irratti kaasa. Boqonnaa 11 irratti immoo wal falmii warra Jiwiishiif warra Giriikii gidduu jiru warri Yihuudootaa nutu caala jedhu. Warri Giriikii immoo Waaqayyo Israa'elitti dhimma hin qabu, namni hundumtuu Waaqayyoof walqixa jedhu isa madaallee qabsiisa. Walumaa gala boqonnaa 9, boqonnaa 10, boqonnaa 11 irraa sovereignty of God isa jedhu essi afuraffaa argina. Amma boqonnaa 11 macarrashaatti macaafa Roomee essi gurguddaa afuriin walitti qabneera. Essiin jalqabaa siin kan jedhudha cubbuu, boqonnaa 1, boqonnaa 2, boqonnaa 3. Essiin lammaffaa salvation kan jedhudha boqonnaa 4, boqonnaa 5. Essiin sadaffaan sanctification yookaan qulqullummaa kan jedhudha boqonnaa 6, boqonnaa 7, boqonnaa 8. Essiin afuraffaan sovereignty of God kan jedhudha olaantummaa Waaqayyoo fayyina namaa irratti qabu jechuudha. Inni immoo boqonnaa 9, boqonnaa 10, boqonnaa 11 xumurreera jechuudha. Essiin inni shanaffaaf inni dhumaa service isa jennudha yookaan tajaajila. Inni kun immoo boqonnaa 12, boqonnaa 13, boqonnaa 14, boqonnaa 15, boqonnaa 16 yoo ilaaltan waa'ee Waaqayyoof hojjechuu kaasa. Akkamittiin Waaqayyoof hojjenna egaa erga fayyine, erga qulqulloofne, erga garaagarummaa Giriikii fi Jiwishii gidduu jiru hubanne wanti Waaqayyoon irraa barbaadu immoo servisiidha. Akka nuun isa sarvi goonuudha. Akka tajaajillu, akka hojii mana isaa keessaa hojjennu, akka wangeela lallabnuuf nu fayyisee kan jedhu boqonnaa 12 jalqabarraa kaasee amma boqonnaa 16 irratti immoo service yookaan tajaajila isa jedhuun ergaan Roomee the 5 S's of Romans Epistles kan jedhamuun walitti cuunfamuu danda'a jechuudha. Si'a tokkoon irratti ni deebi'a. Qormaata qaba waan ta'eef akka isin turte dhaggeeffattan nan barbaadu. Amma tuun taane yeroo kan biraan irratti ni deebi'a, amma yeroo gubuun barbaadu. Amma gaa ergaa gara Roomee baradhee maal la fayyadaa kan jedhu nu keessaa ka'uu qaba jechuudha. Ergaa gara Roomee akka barannuuf maaltu nu kakaasa? Akka waldaa kanaatti barumsa ganamaatiin ergaa Roomee akka hojiin qayyabannuuf maaltu nu kakaasa? Maayinni rizaaltiin ergaa Roomee qayyabachuu? Gaafan akkas jedhu macaafa qulqulluu keenya kamiinuu gaafa qayyabannu objektiivii qabaachuu qabna. Fakkeenyaaf macaafa Maatiyoosiin dubbisna yoo ta'e wangeela Maatiyoosiin dubbisee gaafa raawwadhu maalan geenii godha waan jedhu beennee jalqabuu qabna. Phexrosiin isa tokkoffaa qayyabanna yoo ta'e Phexros isa tokkoffaa dubbisee erga raawwadhee booda maalidha wanti jireenya kootti dabalamu waan jedhu beennee jalqabuu qabna waan ta'eef Roomee gaafa barannu maayinni macarrashaa isaa irratti maal argachuuf jennaa isa jedhu waan arfan shanan tokkoon isinii kaasuu barbaada. Inni tokkoffaani ergaan Roomee nama tasgabbeessa.
tasgabbii dhugaa nuu laata. Keessa namaa keessa waca baay'eetu jira. Iyya baay'eetu jira keessa namaa keessa. Fakkeenyaaf baay'een keenya waan namatti hin himne waan gaaffii nuti ta'u baay'ee qabna. Waaqayyo garuu maaliif kana godhama waan jennu waan baay'ee qabna. Waan yoo nama gaafanne nu tuffatuudha jennee waan sodaannu. Kun amma ammaatti tu tajaajilu. Tu mana waaqayyo keessa amma kana deddeebi'u kana illee hin beeku naan jedha namni jennee waan sodaannu gaaffii baay'ee qabna garuu baasnee hin dubbannu baay'een keenya jechuudha. Ergaa Roomee gaafa qayyabannu gaafa barannu waca keessa keenya naanna'utu saxxeedha jechuudha. In tasgabbaa keessi keenya. Waa'ee ofii keenyaa irratti gaaffii qabnu, waa'ee waldaa kiristaanaa irratti gaaffii qabnu, waa'ee waaqayyoo irratti gaaffii qabnuuf tasgabbii arganna. Ergaa Roomee gaafa qayyabannu akkamitti kan jedhuuf isinitti agarsiisa booddee. Inni guddaan tokko maal nu godhe nu tasgabbeessa ergaan Roomee waa'ee fayyina keenyaa nu mirkaneessee nu tasgabbeessa ergaan Roomee jechuudha. Waa'ee fayyina keenyaa fayyina kan jennu yeroo tokko tokko ani na dhiba. Waldaa kiristaanaa keessatti namoonni barumsa fayyinaa akka barumsa elementarii tokkotti kaasu. Waa'ee fayyiteettaa hin fayyine, waa'ee qulqullummaa, waa'ee tajaajilaa maal barumsa elementarii wayii fakkaata yeroo baay'ee. Garuu amma kaayyoon keenya maaliif waldaa dhufne? Jireenya bara baraa argachuudha wanti guddaan. Jireenya bara baraa argachuudha waan ta'eef waa'ee jireenya bara baraa argachuu iskreechii irraa jalqabe, zeeroo irraa jalqabee tokko lama sadii jedhee kan nu barsiisu ergaa Roomeedha waan ta'eef yeroo hundumaa waldaa kiristaanaa keessatti barumsa fayyinaatti barsiifamuu kan qabu. Barumsi fayyinaa yeroo tokko ittiin cuubamuuf jecha barannee kan nu hin cuubamnu miti. Amma rakkinni guddaa waldaa keenya keessa jiru kanadha jechuun waldaa keenya isa kanatu hin taane waldaa amma biyya lafaarra jirtu keessa kan jiru guddaan maa inni barumsa fayyinaa ittiin cuubamuudhaaf baranna nu. Barumsi fayyinaa garuu ittiin cuubamuuf utuu hin taane ittiin jiraachuufidha yeroo hundumaa. Maaliif? Fayyinni jalqaba keenyadhas xumura keenyadhas. Fayyinni kaayyoo macarrashaa nuun waaqayyo wajjin qabnudha. Bakka fayyuudhaaf amanna nuun waan biraan tokko jiru. Kanaaf waa'ee fayyina keenyaa nuu qulqulleesseetu ergaan Roomee iyya keessa keenyaa tasgabbeessa. Cubbuun keessa keenyaa iyya yeroo tokko tokko ma waaqayyo natti gammadaa hin jiruu laata kan jedhu keessa keenya waci jira, iyyi jira, wanti tasgabbii nu dhowwu, wanti waaqayyo wajjin walitti gammadu nu dhowwu waan baay'ee qaba namni keessaatii gaaffii. Ergaa Roomee gaafa qayyabannu inni rizaaltiin keenya maal yoo jettan tasgabbii laata ergaan Roomee. Inni kan biraani waaqayyo irratti qofa hirkachuu nu barsiisa ergaan Roomee. Macarrashaa irratti ergaa Roomee qayyabanne essii kana gurguddaa shanan qayyabannee gaafa raawwannu dhuma isaa irratti maaltu ta'a yoo jettan waaqayyo duwwaa irratti hirkannee jiraachuu nu barsiisa. Waa'ee fayyina keenyaaf, waa'ee jireenya bara baraaf, waa'ee jireenya qulqullummaa keenyaaf, waa'ee tajaajila keenyaaf, waa'ee cubbuu keenyaaf, waa'ee bara bara keenyaaf isa dhumaa waaqayyo duwwaa irratti hirkannee ofii keenya jalaa du'uu akka barroofitu baay'ee nu gargaara ergaan Roomee jechuudha. Inni kan biraan akkamitti dhugaatti waaqayyoof jiraachuu akka dandeenyu irraa baranna. Jireenya qiddisinnaa dhugaatti akkamitti waaqayyoof jiraachuu akka dandeenyu macarrashaa isaa irratti ergaa kanarraa baranna. Inni dhumaa waaqayyoon mataa isaa akka baru nu gargaara. Beekumsaaf nu gargaara. Waa'ee beekumsaa kanaa wanta namni tokko jedheen dhaggeeffadha gadda. Waldaa kiristaanaa ammaa keessatti rakkina guddaa kan ta'e garaagarummaa beekumsaaf miira gidduu jiruudha jedhee kaasa. Fakkeenyaaf waldaa kiristaanaa bararraa keessatti namoonni riisarchii gaafa hojjetan wanti rakkina guddaadha jedhamee kaafamu waan inni miiraaf hafuuratu adda ba'uu dadhabe. Yookaan waan nuun godhu baay'een isaa waan miiraan hoogganame ta'e. Amantiin keenya miiraan kan hoogganamuudha. Gammachuun keenya miiraan kan hoogganamuudha. Akkaataa nuun itti waaqayyoon hubannu miiraan kan hoogganamuudha malee beekumsaan kan hoogganamu miti. Jireenyi kiristaanummaa garuu beekumsaan hoogganama. Isa kana akkasin xurutti na dhaggeeffatan nan barbaada. Beekumsa malee jireenya kiristaanummaa jiraachuun bacirraash ayitaasabu. Maaliif yoo naan jettan waaqayyo gaafa hafuura isaa laatu yoo akka nuun isa barruuf laata baay'ee. Hafuurichi maal godhaa? Gara dhugaa beekuutti sin geessaa jedha. Waa'ee beekuuti jechuudha. Yesuus Kiristoosiin iyyuu gaafa amannu hunda isaa beennee amanna miti. Gaafa amannu garuu beekumsatti guddanna, beennee tajaajilla, beennee qulqulloofna, beekumsaan kadhanna, beekumsaan jiraanna. Waan nuun hin beenne jireenya keenya irratti appilaayi ta'uu hin danda'u. Amma
waaqayyoon beekuu gaafa jennu maqaa waaqayyoo beekuu miti. Waaqayyoon beekuu gaafa jennu akka inni lafa uume waaqa uume kana waan elementarii akkasii beekuu miti. Amala waaqayyoo isa diiphi ta'e, akeeka bara baraa waaqayyoo isa diiphi ta'e, baroota darban baroota dhufanii bara ammaa keessatti waaqayyo wanta inni yaadu isa gadi fagoo karaan ittiin baruu dandeenyu ni guddaan sagalee waaqayyoo Roomee keessatti barreeffame kana sirriitti daayijesti gochuudhaan sirriitti wal nyaatiinsa uumuudhaanitu beekumsa dhugaa fayyina keenyaaf ta'u argachuu dandeenya. Kanaaf ergaa Roomee gaafa qabannu beekumsa arganna. Beekumsa maali? Beekumsa waaqayyoo arganna. Sabi koo na beekuu dadhabee balleeffamee jedhe waaqayyo. Biyya keenya keessaa iyyummi guddaan iyyuma waaqayyoon beekuu dadhabuuti. Kaleessa abbaanatti mun beeku fulbaana 10 wayitii gooftaan deebi'ee dhufa kan jedhu amma baay'ee namoonni amanaa yeroo jedhan asuma biyya kana keessattis iddoo garaa garaatti jechuudha. Gooftaan deebi'ee dhufa waan ta'eef of qopheessaa bor natti fakkaata kan jedhu intiniin akkasii jiran. Kanaaf amma namoonni amanan jiru suma dhuguma isaa dhugaa dhalanii kan fudhatan jiru. Maaliif jennaan iyyummi keenya inni guddaan iyyuma birrii miti. Waaqayyoon beekuu dadhabuudha. Sagalee waaqayyoo beekuu dadhabuudha. Namni sagalee waaqayyoo beeka taanaan akka itti jiraatu beeka, soba beeka, dhugaa beeka. Sagalee waaqayyoon beekuun wanta seexanni fiduu fi wanta waaqayyo fidu adda baasnee inni kun waaqayyo biraati, inni kun seexana biraati jennee adda baasuudhaaf nu gargaara. Insaayitii namaa laata. Har'agaa waa'ee namoota sadiin isinitti dubbachuu barbaada. Namooti dhumarra dhuftan baay'ee shawadamtaniitu baay'ee shawadamtanii xamman kana booddee lafa deebisee isinii fiduun beeku. Batalaa inni guyyaa irraa baay'ee murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Amma danda'amaa ta'etti yeroo kana booddee qabaannutti barumsa waan ta'eef isuma dhugaa sadii walakkaatti hin dhufina afaa jiruma isaa gaafa sadii walakkaa irratti ta'u sa'aatiin hin dhufina. Ofuma barumsa dogoggoraa keessa galtu deebitanii waan an jedhe caafii jedha geessanii ofuma fayyuma barumsa dogoggoraa keessa galtu waan ta'eef amma danda'ametti sadiitti qottaa. Yoo isheen sadiif rubii taate immoo dhugaa hin dhufina. Waan tokko rakkina hin qabu. Sadiif digdama taane hin dhufinaati afuritti qottaa worshippiitti dhufaa. Barumsa dogoggoraa keessa galtanii bor akkasiin nakomatti waan hin barbaanne jechuudha. Baay'ee siiriyeesidha macaafi Roomee waan ta'eef. Baay'ee siiriyeesidha waan ta'eef. Macaafa Roomee kana qayyabatanii namoota baay'ee jijjiiraman nama sadii isinitti agarsiisa. Ergaa Roomee qayyabachuudhaan seenaa waldaa kiristaanaa keessatti jijjiirama guddaa waldaa kiristaanaatiif kaanii namoota darban isinitti agarsiiseen kitaabni nun amma qayyabachuuf jennu kun ammam barbaachisaa akka inni ta'e isinii kaasuu barbaada. Isa jalqabaa isiniin dubbisa bifa seenessuutiin isinii dubbisa barreesseen jira waan ta'eef seenaa namoota sadanuyyuu akka fiikshiniittan isinii dubbisa. Ergaa Roomee kana qayyabachuudhaan diippilii qayyabachuudhaan yookaan immoo ergaa Roomee keessa barreeffama jiruun jijjiiramuudhaan tuqamuudhaan namoota completely jijjiirama guddaa jireenya isaanii irratti argame waldaa kiristaanaa keessatti teoloojii baay'ee bocan waldaa kiristaanaa jijjiiranan nama sadii namoota isin beektan isinitti agarsiisuu barbaada. Inni tokko qulqulluu Awugisxoos nama jedhamudha. Saint Augustine. Kaaba Afrikaa bara durii Tagastee amma immoo Aljeeriyaa jedhamuun biyya beekamtutti adoolessa 13 bara 354 dhaloota Kiristoosiin booda abbaa hin amanne Paatriisiyes jedhamuu fi haadha amantuu Mooniikaa jedhamturraa kan dhalate qulqulluun Augustiin umurii isaa fedhummaa isaatti jireenya gadhiisiif alalummaadhaan nama dabarse ture. Haati isaa Mooniikaan amantii isheetti jabduu waan turteef Waaqayyo laphee mucaa ishee kana akka argatuuf nuffii malee halkaniif guyyaa kadhatti turte. Augustiin barsiisaa falaasamaa cimaa fi kitaabota hedduus dubbisuudhaan nama beekame yoo ta'e illee cubbamaa ta'uu isaatiif yeroo hundumaa ceephoon namatti dhaga'amu ture. Jireenya isaa mancaa sana jijjiiruudhaaf dheebuu guddaa yoo qabaate illee jijjiirama dhugaa ofirratti arguu cubbuu keessaa ba'uus hin dandeenye ture. Guyyaa keessaa gaaf tokko hiriyaasaa Aliiphees jedhamu wajjin gara bosona naannoo mana isaanii jirutti gabba'anii qilleensa fudhatu turan. Augustiin akkuma durii isaa waraana keessa isaa jiruun dhiphina guddaa keessa waan seene fakkaata. Sagalee guddaadhaan ati cubbamaadha kan ittiin jedhu ceephoon keessoo isaa sababa dhangala'uu imimmaan dhiphinaa fuula isaarra ta'uu sababii dhangala'uu imimmaan dhiphinaa fuula isaarraa ta'uu hin hafu.
Gadda guddaadhaan Hiriyaasaa irraa achi fagaatee muka arbuu tokkotti hirkatee miira of jibbuu guddaadhaan taa'ee bu'a ture. Eenyu kana keessaa na baasaa jedhee gaaffii deebii hin qabne of gaafata ture. Humni cubbuu akka malee guutummaa jireenya isaatii dhuunfateera. Yaa Waaqayyo hamma yoomiitti? Yoomin nama gaarii ta'an? Akkasumatti itti fufaa? Kanumaan biyya lafaarraa darbaa jechaa irra deddeebi'ee ulee ceephootiin dhukkubsee of rukuta ture. Utuu boo'uu gidduutti sagalee daa'imaa afaan laatiiniidhaan tollelleegee kana jechuunis fuudhii dubbisi jedhu gurra isaarraa dhaga'e. Daa'imni sun dhuguma daa'ima naannoo isaa jirtu biraa sagalee ba'e haa ta'uu, sagalee addaa waaqarraa isaaf dhufe haa ta'uu, hamma ammaatti wanti beekamaan hin jiru. Sagalichi garuu dhimma isaa gurra namaa keessa sagalee seenu wayii akka hin taane mirkaneeffatee ture. Kun sagalee Waaqayyo biraa naaf dhufeedha jedhee amanes. Gaafa laalu Hiriyaasaa sana biraa kitaaba tokkotu jira ture. Kitaabichi ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti barreesseedha. Itti fiigee kitaabicha iddoo harki isaa banee fi iji isaa irra bu'e dubbisuu gaafa jalqabu akkas jedha ture. Roomee boqonnaa 13 dubbise Augustiin gaafa sana. Baay'ee seenaa dhugaan isin dubbisaa jira. Boqonnaa 13 lakkoofsa 11-14 kan jiru baggodee gaafa banu isa ba'ee jechuudha Augustiiniif. Yeroo itti dura manne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti ribaa dammaquun isin irra jiru ta'uusaa beekaa. Halkanichi sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessatti hin hojjetan inni dhanna. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessa deddeebi'aniitti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis machiitti, halalummaatti yookiis gadhiisiitti, nama loluutti yookiis weennootti hin jiraannu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isa gammachiisuudhaaf garaa hin kenninaa kan jedhu ture. Augustiin sana dura kitaabota hedduu dubbiseera yoo ta'e illee barreeffamni inni gaafa sana dubbise jireenya isaa keessatti hiika addaa argatee ture. Caqasa kana isa dubbises itti fufee kutaa biraa dubbisuuf fedhan godhanne. Waan humti inni dubbise kun qofti jireenya isaa jijjiiruu akka danda'u amane. Battaluma sana nagaan addaa keessa isaa dhangala'uu jalqabe. Hiriyaasaa Aliiphees kanaaf caqasa kana dubbisuufii jalqabe. Amma Augustiin nama haaraadha. Gaafa sanaa jalqabee eenyummaa haaraadhaan jireenya haaraa jalqabe. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti hundee barumsa kiristaanummaa gurguddaa kanneen akka cubbuu dhaalaa yookaan original sin, sadan tokkummaa Waaqayyoo, akkaataa hiikaa macaafa qulqulluu, interpretation of Bible kan bu'uuresse kitaabota gurguddaa kanneen akka The Theory of God, Confessions, The Literal Meaning of Genesis nama barreesse ture. Nama maqaa isaa isinii kaase kun nama jaarraa afuraffaa gara dhumaaf shanaffaa gara jalqabaarra jiraateedha. Akkuma nama isiniin jedhee abbaan isaa nama amanneedha. Haati isaa immoo nama amanteedha. Gurbaan kun jireenya alalummaa, jireenya xuraa'ummaa keessa liqimfamee bara isaa fedhummaa isaa hundumaa nama dabarse, bara dargaggummaa isaa harka caalu nama dabarse nama akkasii ture. Namichi kun guyyaa tokko akkuma nama isinii kaase Hiriyaasaa wajjin utuu taa'ee bosona keessa taa'ee qilleensa fudhatuutu sagalee wayii dhagee, sagalee daa'imaa wayii dhagee. Sagalee daa'imaanii gurra isaarraa dhaga'ame kun sagalee dhuguma daa'imatu naannoo sana turee fi sagalee waaqayyooti isaanii iyyuu hin beeku jedha namni iyyuu gaafa barreessu jechuudha. Tollelleegee afaan laatiiniiti kuni fuudhii dubbisi kan jedhu sagalee akkasii dhagee gaafa akkasii dhagee macaafa Roomee ture. Macaafa Roomee bidig godhee kaasee gaafa iddoo masutti ba'e gaafa dubbisu Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 amma lakkoofsa 14tti kan jiru sana dubbisee kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifa guyyaa keessaatti deddeebiin jiraanna malee albaadhummaatti, machiitti, halalummaatti, gadhiisitti hin jiraannu, nama loluutti, weennootti hin jiraannu. Kiristoosiin akka uffataatti uffadhaa isa jedhu dubbiseetu kanumaan jireenya isaa jijjiirame, kanumaan teoloojiyaanii ta'e, kanumaan waldaa kiristaanaa bu'aa guddaa buusee namoota macaafa Roomeen jijjiiraman keessaa Seent Augustiin yookaan Augusxoos inni jennu nama tokko kan ta'e agarra. Inni kan biraan nama isin baay'ee beektan nama waldaa kiristaanaa keenya keessatti baay'inaan kaafamu Maartiin Luuter. Maartiin Luuter Reformeeshinii mana amantaa Kaatoolikii nama fide
kan inni ittiin jijjiirame ergaa Roomeetiin. Isas isiniin dubbisa seenaa isaa bifa seenessuutiin akka inni gurra keessan hawwatuttidha malee afaan isiitti himuu nan danda'a. Adoolessa 10 bara 1483 dhaloota Kiristoosiin booda Eesleven Jarmaniitti abbaasaa Haansi Luuteriif haadha isaa Margaaret Luuter irraa dhalate. Maatiin isaa lamaanuu kiristaana yoo turan illee ilmi isaanii Luuter hojii wangeelaa akka inni hojjetuuf hin barbaadan turan. Fedhiin isaanii abbaa seeraa yookaan looyerii isa gochuu ture. Ofii hojii albuuda baasuu hojjetu turan. Bu'aa bahii hedduu keessa darbuudhaan Luuter barumsa ogwaaqummaa hanga dookterummaatti baratee Profeesara Teoloojii ta'uudhaan gadaamii mana amantaa Kaatolikii kan Awugustiiniyaan jedhamu keessaa barsiisaa ta'ee tajaajilaa ture. Luuter barsiisaa macaafa qulqulluu yoo ta'e illee yeroo hundumaa sammuunsaa Waaqayyo isatti haaraa akka jiruu fi cubbamaa akka ta'etu isatti dhaga'ama ture. Keessumatti waa'ee qajeelummaa Waaqayyo yeroo yaadu immoo sadarkaa Waaqayyo barbaadutti qajeelaa ta'uun ammam akka isaaf hin danda'amne yaaduudhaan baay'ee nama abdii kutatu ture. Utuu kanaan jiru guyyaa tokko kutaatti qayyabatu dhiphoo sana keessa taa'ee ergaa gara Roomaa irratti barattoota isaa barsiisuudhaaf qayyabachaa utuu jiru Roomaa boqonnaa 1:17 irra deddeebiidhaan dubbisa ture. Roomeen boqonnaan 1:17 akkas jedha. Qajeelummaa Waaqayyo namaaf kennu amantii irra dhaabbata, gara amantiittis nama geessa. Kunis wangeela keessatti mul'ata. Akkuma caafamee jiru namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa hin jiraatu. Caqasa kana irra deddeebi'ee itti yaaduu. Qajeelummaan Waaqayyoo kun sadarkaa qulqullummaa olaanaa Waaqayyo namarraa barbaadu utuu hin taane kennaa tola Waaqayyo akkasumatti karaa amantii namaaf kennu akka ta'e hubate. Luuter miira gaafa sana isatti dhaga'ame akkas jechuudhaan himate. Kana kitaaba inni barreesse keessa qaxxixaa kanan fuudhee jechuudha. Gaafa caqasi kun naaf ifee waan lammaffaa nama haaraa ta'e deebi'ee dhaladhe natti fakkaata. Samiin banamee waan hin jennetatti ol gale natti fakkaata. Achii booda ba'aan ceephoo saggoo isaarra ture sun hundi irraa lafa dha'e. Luuteriif guyyaa sanaa jalqabee Waaqayyo abbaa jaalalaati malee abbaa firdii hamaan turre. Ifa guyyaa sana ergaa gara Roomaa utuu dubbisuusaaf ifeen bara 1517 barumsootaaf shaakalawwan faallaa dubbii Waaqayyoo ta'an 95 barreessee balbala amantaa warra Kaatolikiitti maxxansuudhaan hundeessaa amantaa Pirootestaantii ta'e. Maartiin Luuter barsiisaa ture, Profeesara ture, Teoloojii barsiisa ture, Dookterii ture. Garuu amma teoloojii barsiisu kana keessaa gammachuu hin qabu ture. Waaqayyo natti haaraa jira, Waaqayyo nan jaallatu, ani qulqulluu miti, an jireenya bara baraatti hin galu kan jedhu yeroo hundumaa ceephoo qabu ture. Akkuma Awugustiin keessa isaatii kan wacu, keessa isaatii waraana guddaa ture keessa namoota kanaa. Guyyaa tokkotu Roomee boqonnaa 1:17 ijoollee barsiisuudhaaf barattoota barsiisuudhaaf utuu qayyabatu ture deddeebi'ee dubbisuutu qajeelummaa Waaqayyoo jechuun hojii namni hojjete Waaqa duratti ittiin beekamtii argatu yookaan Waaqayyo faara namaaf utuu hin taane kennaa tolaa Waaqayyo nama cubbamaadhaaf natsaadhaan kenneef akka inni ta'e. Jireenyi bara baraa waan namni hojjete argatu utuu hin taane kennaa tolaa Waaqayyo nama cubbamaadhaaf akkasumatti laatu akka ta'e gaafa beeke guyyaa sanarraa jalqabee anaaf Waaqayyo abbaa firdii isaa maatu hin taane abbaa jaalalaa ta'e natti mul'ate. Jaalala Waaqayyoon argee, araara Waaqayyoon argee, Waaqayyoon an abbaa koo ta'ee waamuu danda'e. Hafuura ilma isaas abbaa jedhee waammatu isinii kenne garaa keessan keessa kaa'e seedhutu naa gale ergasii macaafoo badhe jedhee ergasii booda qabxii 95 balbala mana amantaa warra Kaatolikiitti maxxansee amantaa Pirootestaantii nuun amma keessa jiru kana hundeessuu danda'e. Duuba isaa kan jiru ergaa Roomee hubachuudha. Isa dhumaa keessumatti nama nu wajjin baay'ee wal qabatu. Waldaa Mul'oo Wangeelaa wajjin baay'ee nama wal qabatu. Waldaa Pentekoostaalii hundumaa wajjin baay'ee nama wal qabatu tokko nama ergaa Roomee dubbisee jijjiiramen isa dhumaa isinitti hima. John Wesley jedhama. Gurraandhala 29 bara 1703 dhaloota Kiristoosiin booda Epworth Ingilaanditti ijoollee abbaa isaa nama 19 keessaa nama 15ffaa ta'ee abbaa isaa Saamu'eel Weesleef haadha isaa Susaanaa Weeslee irraa dhalate. Abbaan isaa luba warra Angalikan ture.
haati isaa amantii isheetti cimtuu fi ijoollee ishee barumsaaf amantiitti kan jajjabeessitu haadha jabduu turte. John Wesley egaa amantii kiristaanaa keessatti erga guddatee booda ofii isaatiis luba ta'ee tajaajilaan baay'ee nama beekamaa ture. Inni kun faallaa warra Augustiin fa'aadha jechuudha. Augustiin fa'aa jireenya halalummaa keessa turan. Inni kun garuu maatii amana keessatti guddate tajaajilaa ture. Tajaajilaan baay'ee nama beekamaa ture. Umuriin isaa waggaa 35 yeroo guute gaaf tokko wangeela dhugaa ba'uudhaaf yookaan evangelizimiidhaaf gara Ameerikaa deeme. Ingilaandii ba'ee Ameerikaa deeme jechuudha. Wangeela lallabuudhaaf yeroo deemu sanatti illee keessa isaatti kan dhaga'amu duwwummaa fi sodaa ture. Hammam jireenya Waaqayyoo fuula Waaqayyootti gaarii ta'e jiraachuudhaaf nama yaalu yoo ta'e illee gammachuu dhugaa fi nagaan keessa isaatti hin dhaga'amu ture. Waan Waaqayyo isa jaallatus isatti hin fakkaatu ture. Londaniin yeroo turetti miira of ceepha'uuf of jibbuu guddaadhaan liqimfamee utuu jiru hiriyaansaa guyyaa sana sagantaa waaqeffannaa tokko akka jiruu fi wajjin deemuu akka qaban isa gaafate. Londanitti jechuudha. John Wesley garuu sagantaa sana deemuu hin barbaanne. Baay'ee jeeqamee jira. Haa ta'u malee hiriyaasaa gaddisiisuu dhiisuuf qofa tole jedhee wajjin gara tokkummaa obbolootaa sana deeme. Akkuma ol seenaniin namichi tokko seensa koomentarii Maartiin Luuter ergaa gara Roomaa irratti barreesse dhaabatee dubbisa ture. Gaafa inni mana qulqullummaa sana lixu yookaan iddoo sagadaa sana gaafa lixu ergaa Roomaa miti. Ergaa Roomaa irratti koomentarii Maartiin Luuter barreessitu dubbisa. Namichi iddoo sagantaa sanatti jechuudha. Dhaabatee dubbisa ture. Erga dubbisee boodas jijjiirama Waaqayyo amanuu qofaadhaan jireenya namaa irratti fidu dubbata ture. John Wesley barreeffama Luuter ergaa gara Roomaa irratti barreesse kana dhaggeeffachuu duwwaadhaan maal takka jireenya isaa irratti ta'e gaafa barreessu akkas jedhee dubbata. Kallattiidhaan kitaaba isaarraa waan hiikee jechuudha kunis. Battalan seensa Luuter ergaa gara Roomaa irratti barreesse sana dhaggeeffadhutti onneen koo akka dhaatte hin beeknetti dhaatte. Fayyina koof Kiristoosiin qofaa amanachuu fi isa duwwaa irratti of gatu akka hin qabu nu hubadhe. Dhugaadhumaan Yesuus cubbuu koof adaba hundumaa akka fudhatee fi akka na fayyise namane. John Wesley bara hamma kanaa tajaajilee barsiisee yeroo jalqabaaf dhuunfaadhaan akka Waaqayyo isa jaallatu miireeffachuu isaati. Guyyaa sana sodaaf jeequmsi isaa nagaaf jaalala Kiristoosiin bakka bu'e. Humna gaafa sana argateen kitaabota hedduu nama barreesse, amantaan meetodistii nama hundeesse, lallaba wangeelaa dirree irratti lallabamu hojii mishinii irratti godhamu yeroo jalqabaaf bifa haaraadhaan nama jalqabe. Waa'ee qulqullummaaf waa'ee hafuura qulqulluu dhugaatti barsiisuudhaan hundee amantaa Phenxeqoostaalii illee hundee guddaa tokko kaa'ee nama darbe ta'uu danda'eera. Baay'isee namicha kanachuun jaarraa 18ffaa keessa nama waa'ee qulqullummaaf waa'ee hafuura qulqulluu yeroo jalqabaatiif addunyaa irratti jalqabeedha. Waan inni jalqabe irratti bara jaarraa 20ffaa gara jalqabaa keessa kilaasikaal Phenxeqoostaalii warri jennu dhufanii kan isaan Ameerikaatti jalqabanii jechuudha. Manni amantaa nama keessa jiru kun kan inni jalqabe ergaa Roomaa wajjirraan. Amantaan Phenxeqoostaalii, amantaan meetodistii, rivaayivaaliin hafuura qulqulluu addunyaa irratti dho'ee ergaa Roomee hubachuu keessaan. John Wesley kan inni jijjiirame jaalala Waaqayyoo kan inni hubate waa'ee fayyina isaa ergixanyaa kan inni itti ta'e ergaa Roomee erga hubatee booddeedha. Walumaa galatti ergaan gara Roomaa jireenya namoota hedduu ergaa jijjiireedha. Qabatamaatti biyya lafaa kanarraa waldaa kiristaanaaf baay'ee warra akka Joonataan Edwaard fa'aa seenaa waldaa kiristaanaa keessatti namoonni waan gaarii qaban hundi isaanii ergaa Roomeedhaan jijjiiraman. Inni kun dhugaa qabatamaa isaan macaafa isaanii keessatti barreessanidha jechuudha. Waaqayyo nuunis karaa ergaa Roomee nu haa jijjiiru. Mee ameen jedhaa. Ani har'a kanan kadhachuu barbaada. Waaqayyo ergaa Roomeetiin Augustiniin jijjiireera. Maartiin Luuteriin jijjiireera. John Wesley'n jijjiireera. Namoota of jibban, of ceepha'an, of arrabsan waraana keessa isaanii jiruun jireenya isaanii baay'ee miidhame baay'een ergaa Roomee sirriitti gaafa hubatan jaalala Waaqayyoo argan. Intas gabba'anii waraanni keessa isaanii intas gabba'e jennee darbuutu hin taane Waaqayyoo guyyaa har'aatii jalqabnee ergaa Roomee nuun barachuuf itti adeemnuun jijjiiramaaf akka nuu godhu, guddinaaf akka nuu godhu, iyyitaa haaraadhaan macaafa qulqulluu ilaaluu akka nu dandeessisu
ija keenyarraa waan qola nu haguuge hundumaa kaasee wangeela dhugaa, wangeela Waaqayyoo hubachuu akka nu dandeessisuuf yerootti dheebuu guddaadhaan Waaqayyoo irratti dhiyaachuu qabnudha. Har'a kana caalaa hin deemu, yeroo jirtutti Waaqayyoon hin kadhanna. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Torban darbe introduction muraasa waa kakkaasnee turre. Wantoota torban darbe babbaranne keessaa waa tokko waan main point ta'an si yaadachiisen gara isaa guyyaa irratti immoo dabarra. Ergaan Roomaa ergaa Phaawulos barreesse keessaa qabiyyeedhaan guddaa akka inni ta'e ilaalleerra. Wangeela shanaffaa jedhamee beekamaa kan jedhu ilaalleerra. Wangeela afurtu jira garuu wangeela shanaffaa jedhama, waa'ee wangeelaas dubbata. Mata dureen nuti itti ilaalle illee tariisa guyyaa irraan jalqabna. Ergaa Roomee taayitilii itti laachuu yoo barbaachise wangeela Waaqayyoo kan jedhu mata duree itti laachuu dandeenya kan jedhu kaafneerra. Walumaa gala ergaa Roomee saa gurguddaa 5 qabachuu dandeenya kan jedhu yeroo darbe waan ijoo laalle keessaa kun isa tokkodha. The 5 S's of Roman Epistle jettanii yoo sarchi gootan argachuu dandeessu. Ergaa Roomaa boqonnaa 16 qaba. Boqonnaa 16 kan iddoo gurguddaa 5tti S gurguddaa 5 qabachuu dandeenya inni. S inni jalqabaa siin isa jennu yookaan cubbuu isa jennuudha. Boqonnaan tokko, boqonnaan lama, boqonnaan sadii waa'ee kanaa dubbata. Namni hundumtuu cubbamaadha kan jedhu dubbata walumaa galatti jechuudha. Warri Yihuudii cubbamoodha, warri Giriikii cubbamoodha, nama ta'e kan dhalate hundumtuu cubbamaadha kan jedhu boqonnaa tokko amma boqonnaa sadiitti waan namni ittiin boonu hundumaa lafatti dabalee Phaawulos
namni hundumtuu cubbamaadha kan jedhuun cuunfaa jennee siin kan jedhuun keenye. Siin lammataa immoo salvation yookaan fayyina isa jennuudha. Innuma boqonnaa afuraffaa boqonnaa shanaffaa irratti namni hundumtuu erga cubbamaa ta'e maaltu isa barbaachisa ree jennaan fayyinatu isa barbaachisa kan jedhu waa'ee Abrahaam irraa jalqabee Abrahaam amantiidhaan qajeelummaan isaa lakkaa'ame. Qajeelummaan nama hundumtuu moofaa baarsaati. Hundinuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyootti hir'ateera boqonnaa 3:23 irratti. Kanaafuu ree kan jedhuuf boqonnaa 4 boqonnaa 5 irratti isa lammataa salvation yookaan fayyinatu barbaachisa dhala namaa hundumaaf inni jedhu ergaa Roomaa boqonnaa 5tti kabarii nuu godha. Erga fayyine booddee immoo akkamitti jiraanna ree isa jedhuuf immoo inni sadaffaan salvation yookaan qulqullummaa inni jedhu immoo boqonnaa 6 boqonnaa 7 boqonnaa 8 waa'ee kanaa dubbataa inneera. Boqonnaan 6 boqonnaan 7 boqonnaan 8 immoo erga fayyine booda salvation isa jedhu sadaffaa waa'ee jireenya qulqullummaa kan nu barsiisudha inneerra. Ergasii immoo boqonnaa 9 boqonnaa 10 boqonnaa 11 gaafa laallu immoo sovereignty of God yookaan olaantummaa Waaqayyoo isa jedhu argina. Waaqayyoo warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate waame warra waame immoo qajeelota godhe warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera jedha macaafa qulqulluu waan ta'eef Waaqayyo kun abbaa barbaadetti gaarummaa agarsiisa abbaa barbaadetti immoo agarsiisu. Isumatu Yaaqoobiin jaallate isumatu Esawu jibbe. Isumatu Fara'ooniin garaa jabeesse isumatu immoo garaa jabaatte immoo dhufee immoo adabee. Kanaaf Waaqayyoon gaafatamu boqonnaa 9 irratti keessumatti nuun supheedha. Supheen suphee dhooftuudhaani akkamittitu ati jabanaa gootee na uumte akkamitti distii gootee na uumte akkuma hin jenne nuun harka Waaqayyootti supheedha jedhee boqonnaa 9 irratti dubbachuudhaan olaantummaa Waaqayyoo irraa jalqaba. Boqonnaa 10 boqonnaa 11 irrattis waa'ee filamuu saba Israa'eliin kaasee dubbata olaantummaa Waaqayyoodha inneerra. Inni shanaffaan service isa jennu yookaan tajaajila erga fayyinee booddee immoo maal goona ree kan jedhuuf in tajaajila kan jedhu boqonnaa 12 13 14 15 16 boqonnoonni kun shanan waa'ee servisii yookaan tajaajilaati. Kanaaf ergaa Roomee gurguddaa shaniin qabachuu hin dandeenya jenneerra jechuudha. Salvation, sanctification, sovereignty of God, service. Warra kanaan ergaa Roomee walumaa gala samaraayizii gochuu dandeenya inneetu gara xumuraa irratti maal kaasne dheengadda seenaa namoota sadii kaafne ergaa Roomee kana yeroo qayyabannu maal argannaa isa jedhu qubna gara tokko kaasnee dabarree jechuudha. Ergaa Roomee yeroo qayyabannu wanti guddaan nuun argannu maal inni Waaqayyoo haalota keenya malee akka nu jaallatu Waaqayyoo waan nu biraan bahiniin qajeelummaa tolaa ayyaana tolaa araara tolaa akka nuuf laate Abrahaam in amane utuu dhagna hin qabatin amane utuu dhagna hin qabatin qajeelaa ta'e boqonnaa 4 gaafa dhannee ilaallu. Kanaaf namoonni church history keessatti seenaa gurguddaa galmeessan namoonni akka Saint Augustine namoonni akka Martin Luther warra amantaa protestaantii fidan warri amantaa Pentecostaalii kanaaf foundationii guddaa kaan warra akka John Wesley namoota kana sadan seenaa isaanii ilaalleetu namooti kun yookaan isaan jijjiiraman otoo ergaa Roomee dubbisaniiti kan jedhu bifa fiikshiniidhaan isinii barreessee isinii dubbiseen ture jechuudha yeroo darbe. Har'agaa wanti itti fufnee ilaallu maal inni guddaan kaayyoo macaafa kanaati kan ilaallu. Mata dureen ergaa Roomee akkuma isiniin jedhe wangeela Waaqayyoo isa jedhuudhaa isiniin jedheera. Jechi Waaqayyoo jedhu kun yeroo 153 irra deddeebi'ee ergaa kana keessatti barreeffamee arganna. Wangeela kan jedhu immoo jalqaba ergaa isaatii irrattis gidduu isaa irrattis xumura isaa irrattis wangeela jedhee jalqaba. Mee iddoo tokko isinitti agarsiisaan deema. Ergaa Roomee boqonnaa 1 lakkoofsuma 1 irra kan jiru isiniin dubbisa. Ergaa Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irra kan jiru isinii dubbisaan adeema iddoon barbaadu. Ani Phaawulos hojjetaa Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uudhaaf waamamee wangeela Waaqayyoos lallabuudhaaf addaan kanan baafame kana caafuu kootiidha. Wangeela Waaqayyoo lallabuu kan addaan baafameedha. Lakkoofsa 2 irrattis dhufee wangeelli kun jedheetu waa'ee wangeela sanaa immoo tanattanuu jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti jechuudha. Lakkoofsa 2 irrattis boqonnaa 15 gara xumuraa immoo lakkoofsa 16 gaafa ilaaltanii boqonnaan 16 xumuraa boqonnaa 15 lakkoofsa 16 gaafa ilaaltanii akka jedha. Ani warra saba Waaqayyoon ta'iniif hojjetaa Yesuus Kiristoos ta'ee wangeela Waaqayyoof akka lubaatti hojjechuudhaaf ayyaana argadheera jedheetu wangeela Waaqayyoo kan jedhu irra deddeebi'ee kaasa. Boqonnaa 1 lakkoofsa 9 yoo ilaaltan wangeela Kiristoos kan jedhu argattu.
lakkoofsa 9 irraa ani wangeela ilma isaatii lallabuudhaan garaa koo guutuudhaan waaqayyoof nan hojjedha jedha. Wangeela ammas irra deebi'ee boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irraas wangeela Kiristoos kan jedhu argattu. Boqonnaa 16 lakkoofsa 25 lakkoofsa dhumaa irratti immoo maal jedha? Wangeela koo jedhama immoo deebisee. Wangeeluma wangeela waaqayyoo wangeela Kiristoos jechaa ture kana lakkoofsa 25 irraa boqonnaa 16 gaafa dubbiftan waaqayyo akka wangeela kootti akka isattiin Yesuus Kiristoos lallabameetti akka mul'achuu dhoksaa isa bara duriitii jalqabee hin dubbatamin tureettis amantiittis hin jajjabeessuu hin danda'a jedheetu wangeela koo jedhama immoo deebisee jechuudha. Wanti Phaawulos wangeela koo jedhuuf kuni wangeela isa Yesuus Kiristoos naa ibse akka wangeela sanaa ifeetti jechuu isaati malee wangeelli wangeeluma waaqayyooti. Wangeelli lama hin jiru. Wangeelli kanuma Kiristoosidha. Phaawulos garuu ergaa Roomaa keessatti wangeela koo akka wangeela kootiitti yeroo inni jedhu argina. Wangeela koo inni jedhu kun wangeela sanaaf ifee akka wangeela san lallabuutti akka wangeela sanaaf ifeetti hiika jedhu of keessaa qaba jechuudha. Egaa ergaa kana kan barreesse Phaawulosiin akka ta'e isinii kaaseera. Garuu namni barreesse namni taayippi godhe nama Xerxiyoos jedhamu akka inni ta'e Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 22 irraa argina. Taayippiingiidhaan kan isa gargaare Xerxiyoosidha. Waa'ee barreeffama macaafa qulqulluu irratti macaafa qulqulluun geggeessaa hafuura waaqayyootiin barreeffamedha. Macaafa qulqulluun jechuun caafata qulqullaan hundumtuu kakuu moofaas haa ta'u kakuu haaraas haa ta'u geggeessaa hafuura waaqayyootiin barreeffamedha. Gaafa akkas jennu yeroo hundumaa akkuma kaasu yaadota gurguddaa lamatu jira waa'ee barreeffama wangeelaa irratti. Inni jalqabaa mekaanikaal tiyoorii inni jennu jira. Mekaanikaal tiyoorii inni jennu maal inni yookaan dikteeshin inni jennu maal inni namoonni wangeela barreessan yookaan namoonni macaafa qulqulluu barreessan kamiyyuu waaqayyo waaqarraa kallattiidhaan akkas jedhii barreessi koomaa kaa'i fuulistooppii kaa'i ittiin jechaa isaan immoo barreessanii tiyoorii jedhudha. Inni lammataa immoo inspirational theory jedhama. Inspiration jechuun waaqayyo nama guutaa namni sun immoo hafuura waaqayyoon guutameetu jecha ofii isaatiin deebisee barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf utuu nama ergaa barreessu ergamaatuun ta'ee waaqayyo waan an barreessu ergaa naa laata ani immoo iskiriiptoo baafadheen afaan Oromoo ani beekuun jechan beekuun afaan Oromoo bakka itti dhaladheetiin nan barreessa jechuudha. Amma afaan Oromoo Gujiitiin wangeela barreessuu hin danda'u. Afaan Oromoo Arsiin barreessuu hin danda'u. Afaan Oromoo bakka itti dhaladheen afaan Oromoo bakka itti baradheenan barreessa. Inni kun inspirationalii isa innoodha jechuudha. Kanaaf wangeelli kan barraa'u yookaan macaafa qulqulluun geggeessaa hafuura qulqulluutiin barraa'e gaafa macaafi jedhu dikteeshinii yookaan mekaanikaal tiyoorii isa innu miti. Waaqayyotu waaqarraa Phaawulos akkas jedhi barreessi jedhee miti. Waaqayyo hafuuraan isa guutee inni immoo guutameetu jecha Giriikiitti deebisee afaan isaa galuun fakkeenya naannoo isaa jiru fayyadamee barreesse jechuudha. Amma gaa Roomaan akkamitti barraa'e kan jedhuu fi Phaawulos inspired ta'ee Xerxiyoos immoo hin barreesse jechuudha. Taayipiraayitingiidhaan boqonnaa 16 lakkoofsa 22 irraa nama Xerxiyoos jedhamutu barreesse jedha Phaawulos ofuma isaatiin. Ergaa kana barreessuudhaan kan na gargaare Xerxiyoosii jedhee dubbata. Ergaan kun bara meeqa barraa'e isa jedhuufi bara 54 dhaloota Kiristoosiin booda barraa'e. Kana jechuun Phaawulos utuu ergaa kana hin barreessin yoo xinnaate waggaa 20 tajaajileera. Phaawulos utuu ergaa Roomaan barreessin yoo xinnaate nama waggaa 20 tajaajileedha. Waggaa 20 hojii wangeelaa nama hojjeteedha. Waggaa 20 nama Baayibilii qayyabateedha yoo xinnaate jechuudha. Inni guddaan irra wajjin ilaallu kaayyoon ergaan kun barreeffameef maal inni isa jedhuun waa tokko isinitti agarsiisuu barbaada. Seenaa of keessaa qaba. Hojii ergamootaa keessa iddoo tokko lillinnaa. Kaayyoo ergaa kanaan hubannu taanaan ergicha hubachuu hin dandeenyu. Kanaaf amma malee yeroo gubuudhaaf miti kan abbaa barreessee bara meeqa barraa'e kan jennuuf maaliifi macaafa tokko gaafa dubbistan isa jalqaba waan isin gochuu qabdanii nama barreesse beekuu qabdu. Baranni barraa'e beekuu qabdu. Maaliif ergaan barraa'e sun nuuf barraa'e miti. Amma ergaan Roomaa warra Roomaaf barraa'e. Nuun oodiyensii lammataadha jechuudha. Nuun fakkeenyaaf nama lamatu dhaabbatee bilbila walitti haasa'aa jira. Nama lama dhaabbatee bilbila walitti haasa'aa jira. Kana yeroo garaa garaa dargaggoota irratti nan dubbadha. Namni lama gaafa dhaabbatee bilbila walitti haasa'u isin isa namni isin bira jirtan haasa'u duwwaa dhageessu malee isa namichi inni iddoo biraa jiru haasa'u hin dhageessan. Fakkeenyaaf namatu isin bira dhaabbatee bilbila haasa'aa jira jenna. Eloo nagaadhaa fayyaa jedhee namachi waa gaafata okkee akkasii jedha. Dhugaa yoom beeyyesuus simii arraare amma ba'uure jedha namichi isin bira dhaabbatee jechuudha.
Amma waan kana hin tilmaamtu malee beekuu dandeessan isin nama du'eedha jettu. Fuula isaa ilaaltanii jechuudha. Fuula isaa ilaaltanii yoo inni nyaara guuree dhugaa ittaayi yoo inni jedhee waan nama naasisu wayiidha. Wanti namicha achi dubbachaa jiru waan nama naasisu ta'uu na fottanii yaaddu jechuudha. Kanaa booddee namicha itti fufee yoon awwaalchi yoomree yoo inni jedhee bakka nama du'ettaniitu tilmaamaa deemtu. Ergasii booddee sa'aatii torbatti jedha namicha immoo deebisee okay torbatti jechuudha tanii tilmaamaa deemtu. Amma ergaa macaafa qulqulluu irraa xalaadha. Xalaa kan akka bilbilaatti fudhadhaa. Gaafa ergaa kamiin iyyuu dubbistan wanti isin dhageessan walakkaadha yookaan haasaa nama tokko duwwaa dhageessu. Fakkeenyaaf ergaan Roomee yeroo barreeffame isa Phaawulos jedhe dhageenye malee isa dubbifne malee seenaa achitti ta'e hin beeknu taanaan warri Roomaa eessa turanii waldattiin maal fakkaatti turte barri isaa barattamiiti eenyutu maal jennaan respoonsii maaliif barreesse namni fayyuma abbaa nagaa lafaa kee waan barreessu waatu jira wanti inni barreeffameef jechuudha. Isa nu hubannu taanaan ergicha hubachuu hin dandeenyu. Yoomiyyuu wangeela Maatiyosiinis qayyabadhaa, seenaa baraas qayyabadhaa, Luqaasiinis qayyabadhaa. Isa jalqabaa wanti nu gochuu qabnu maal inni yoo jettan ilaaltan waa'ee yeroo sana ture bilbila sana namichaan dhageenyee sana isa baruudhaaf isa qayyabachuu tilmaamuu dubbisuu nu gaafata jechuudha. Isa dubbisuu nu gaafata jechuudha. Waan hin jedhu kun isinii galatee hin beeku. Namichi maaltu maal taanaan Phaawulos kana barreesse seedhu hin beeknu taanaan ergaa kana hubachuu hin dandeenyu ammayyuu. Ergaa kana maal goona gara barbaannetti hiikkanna. Gara barbaannetti hiikkanna. Inni immoo baayibilii ta'uu hin danda'u. Yaada koo ta'a malee. Kanaaf nama maal sitti agarsiisuu barbaada maaliif barreesse bilbila ergaa Roomaa akka silkiitti fudhadhaa. Phaawulosiin immoo akka nama simbira dhaabatee silkii haasaa jirutti fudhadhaa. Silkii gamtokkee dhageessan maaltu taanaan na'e Phaawulos hin na'e yoo ta'e maaltu taanaan gammade Phaawulos hin gammade yoo ta'e isa kana beekuudhaafitu baranna qayyabanna parpasii inni jennu isa kanadha jechuudha. Innaa maaliif barraa ergaan kun isa jedhu gaafa laallu waa tokko tokkoon isiniin kaasa. Roomaani magaalaa guddoo impaayera Roomaati. Roomaan magaalaadha. Magaalaan Roomaa jennu kuni impaayerri Roomaa jedhamu akkuma impaayera biyya Ameerikaa jedhamtu har'aa Ameerikaan amma iddoo garaa garaatti waraana qabdi in sodaatamti ikonomiidhaan guddoodha political systemiin ishee istaandardiidha istaandardii diimokiraasii jedhamee waan kaafamuudha. Ameerikaa keessatti namni rakkataa'edha jedhama. Ameerikaa keessatti jastisii hin dhabaa namni jedhama. Istaandardiidha waan baay'eedhaaf Ameerikaan. Isheen immoo Ameerikaa ammaa caalaa iyyuu biyya baay'ee kolonaayiz gochuudhaan kan beekamtu baay'ee impaayera guddoo biyya lafaa kana taphaataa turteedha. Roomaan inni jennu jechuudha. Roomaan maqaa impaayeraadhas maqaa magaalaadhas. Maqaan magaalaa isheetii Roomaa jedhama. Amma ergaan barraa'e kun waldaa magaalattii keessa jirtuuf barraa'e. Waldaan kun waldaa tokko duwwaa miti. Yoo xinnaate waldaa shanidha. Waldaan amma ergaa Roomaa barraa'eef kun waldaa guddoo wayii tokko miti. Waldaa xixinnoo shan mana namaa jirtuudha. Achirra kan naanna'uudha. Ergaa achirra naanna'ee dubbifamuudha jechuudha. Kanaaf ergaa Roomaa kana magaalaan Roomaa maal fakkaatti isa jedhurraa kaanee yoo laalle nuu galaa deema seenaansa. Qeesaar kan jennu Qeesaar baay'ee maqaa namaa akka hin ta'in beektu. Macaafa qulqulluun Qeesaar gaafa jedhu Qeesaar jechuun fakkeenyaaf akkuma nuun amma piraayim ministeerii jennu taayitiliidha. Qeesaar jechuun Faraa'oon jechuun taayitilii warri Gibxii ittiin beekamanidha. Mootiin Gibxii tokko Faraa'oon jedhama. Mootiin Roomaa tokko immoo Qeesaar jedhama. Qeesaar taayitiliidha malee maqaa miti jechuudha. Qeesaar egaa impaayera Roomaan ni geggeessu magaalaa kana keessa jiraata. Magaalaa Roomaa kana keessa jiraata. Magaalaan kun bakka buufata warra Kiristoosiin mormaniiti. Bakka jireenyaa warra Kiristoosiin ari'ataniiti. In yaadattu yoo ta'e warri Roomaa keessumatti Kilaawudiyoos erga du'e booddee Qeesaar inni itti aanu Neeroon ni jedhamu waldaa kiristaanaa baay'ee ari'atee maal godhe seenaa isaa beektu nama baay'ee leenca nyaachisee nama baay'ee bidda keessa buusee namichi kun beeta mangistiin isaa magaalattii kana keessadha. Roomaa isheennu kana keessa nama taa'uudha jechuudha. Magaalaan kun magaalaa bara baraa jedhamtee beekamti. Eternal City jedhamtee beekamti. Jalqabumaa kaaftee magaalaa zeennaan ishee guddaa magaalaa bara baraati magaalaan kufneedha jedhamtee beekamti. Bara sana keessa daa'um mammaaksi tokko biyya hundumaa keessa jira. Stiil amma irraatti kan hojjetu karaan hundumtuu gara Roomaatti geessaa jedhama. Akkas jechuun kun phrasal verbiidha. Magaalaa hundumtuu gara Roomaatti geessa jechuun asiinis bayi achiinis bayi galmi keenya tokkumaa kan jedhu fayyadamuudhaaf Ameerikaanonni hin fayyadamu, warri Westernii, warri Yuuroopii hin fayyadamu, warri Miidil Iistii hin fayyadamu, nuuni hin fayyadamna namoonni baay'een. Magaalaan karaan hundumtuu gara Roomaatti geessa jechuun asiinis bayi achiinis bayi Roomaa madhaxxaadha. Garuu inni kun
haasaa duwwaan turre bara sana dhuguma Roomaan guddachuu keessa baate magaalaa hundumaatti karaa amma baaftutti. Biyya hundumaatti karaa amma baaftutti galaanarra karaa qabdi, qilleensarra karaa qabdi, daandii lafoo qabdi. Addunyaa kanarra biyyi Roomaa wajjin konnekshinii hin qabne hin jiru. Yoo karaa kibbaa baatanis Roomaatti baatu, yoo karaa lixaa baatanis Roomaatti baatu, yoo Yuurooppiin dhaqanis Roomaa dhaquu hin dandeessu. Biyya hundumaatti konnekshinii ishee kan diriirsite baay'ee impaayera guddoodha. Baay'ee impaayera guddoodha. Karaan hundumtuu gara Roomaatti geessa jedhama. Na kan baay'ee sin ajaa'ibu poostal siistemii addunyaa irratti yeroo jalqabaaf kan fide warra Roomaati. Amma poostaadhaan barreeffama olii erguu irraa gara tekstii, televezyiinii, maal viidiyoo chaatii maal turfemini yeroo jalqabaaf addunyaa irraa poostal siistemii kan fide warra Roomaa kanadha. Qaroominatti jaboodha, politikal siistemiitti jaboodha, biyya lafaa kana kontiroolii godhanii turan akkuma Ameerikaa irraa jechuudha. Poostal siistemiin utuu jiruuti waan isin dhibu ergaa kana mucaa durbaa yookaan dubartii Feeben jedhamtu tokkotu geesse biyya Roomaatti yookaan magaalaa Roomaatti. Ergaan kun waldaa xixiqqoo 5 barraa isiniin jedheera. Mucaa durbaa kanatti maaliif kennee kan jedhu warri qayyabatan gaafa lafa kaa'anii bara sana poostal siistemiin jira. Karaa ittiin poostaan deliivarri ta'u jira. Garuu Phaawulos mala sana fayyadamuu hin barbaanne. Maaliif jennaan warri Roomaa amantii kiristaanummaa balleessuu barbaadu silayyuu waan ta'eef waraqata kana akka carraa yoo dubbisan yoo argan maqaa Kiristoosiin akka inni qabu maqaa Yesuusiin akka inni qabu yoo beekan wayi galaana keessa buusu wayi dammoo bakka inni dhaqu malaa hin qaqqabsiisa waan ta'eef beekaa dubartii Feeben jedhamtu kana boqonnaa 16 lakkoofsa 2-3 irraan argattu isheetti kenne waa'ee Feebeniin booddee har'uma gara dhumaatti isiniin kaasa. Maqaa dubartoota 10tu kaafame ergaa Roomaa kana keessatti. Dubartoota kana 10 keessaa dubartoonni 3 baay'ee dubartoota ciccimoo ergaa Roomaa keessatti agarruu fi jireenya isaanii irraa waa baay'ee barannu nama 3 jira. Isaan keessaa Feeben ishee jalqabaadha. Kamiifiyyuu poostal siistemii yeroo jalqabaaf addunyaa irratti kan diriirsite biyya baay'ee guddoodha. Phaawulos immoo lammummaa Roomaa kana qaba ture. Yaadattu yoo ta'e fakkeenyaaf yeroo qabamee hidhame fa'a nama Roomaa akkamitti na hiitu gaafa inni jedhu hundumti isaanii hollatan hin sodaatan jedha Macaafa Qulqulluun hojii ergamootaa irratti. Erga hidhamee booda Phaawulos nama Roomaa tokko hidhuun yakka guddaadha. Namni lammummaa Roomaa qabu gooftaadha bara sana. Maaliif fakkeenyaaf namni lammummaa Ameerikaa yookaan lammummaa Kaanaadaa qabu viizaan tokko yoo turru kutaminiif addunyaa kana naannoo danda'a ammayyuu bara makee jiru keessa kana beektu. Ameerikaan egaa biyya tokko wajjin dubbii waan qabduuf warra Miidil Iistii fa'aa kana wajjin bada hariiroo gaarii waan hin qabneef iddoon tokko iddoon dhorkamu jira. Batalay warra akka Kaanaadaa fa'aa lammummaa Kaanaadaa qabdu taanaan viizaa tokko malee biyya barbaaddan tikeetii duwwaadhaan deemuu dandeessu arrachuudha. Akkuma Kaanaadaa irraa bara sana sin lammii Roomaa taanaan eessa yoo dhaqxan gooftaadha sin biyya sanatti. Namni isinitti dubbatu hin jiru, namni qabee isinidhu hin jiru, mirga guutuu qabdu lammii Roomaa ta'uu waan nama qoorsuudha. Waan nama boonsuudha bara sana keessa jechuudha. Phaawulos lammummaa Roomaa argate. Akkamitti argate kan jedhu gaafa laallu Roomaani akka warra impaayeronni gurguddaan turaniiru Roomaa dura Baabilooniin yaadattu, Pershiyaa yookaan Meedooniif Faarisa jennu yaadattu, Giriikiin yaadattu. Waa'een Giriikii Baayibilii keenya irratti baay'een barreeffamne maaliif barri sun bara dukkanaa bara 400 ishee kakuu haaraaf kakuu moofaa gidduu macaafa keenya irraa peejiin lamaan tokko allichaadha duwwaa ishee akkasumatti addaattee jirti. Peejiiwwan sun bara Giriikiin bushaa ture bara 400 bara dukkanaa bara Waaqayyoon dubbanne macaafonni apookirifaalii jedhaman warra Ortodoksiin fayyadaman macaafa 15 isaan 81 yeroo fayyadaman nuun 66 fayyadamna. Macaafota 15 sana waan isaanitti rejected ta'an keessaa inni tokko maal inni waggattii ishee 400 bara mootummaan Giriikii impaayera guddaa ture sana keessa barreeffame. Barri sun immoo bara dukkanaati raajiin hin turre sagalee Waaqayyoon ture dhamee waa yaadamuuf macaafa sana 15 reject godhanii warri Protestaantii hundumtuu 66 fayyadamu Ortodoksiin 81 fayyadamu kanaaf jedhanii. Roomaan egaa akka warra Giriikii fa'aa akka warra Pershiyaa fa'aa akka warra Baabiloon fa'aa nama tokko boojitee qabdee biyyaan baaftu. Fakkeenyaaf yaadattu mini amma ergaa Daani'eliin gaafa dubbistan raajii Daani'eliin gaafa dubbistan raajii Hisqeeliin gaafa dubbistan dargaggoota 120 warri Baabiloon Yerusaalemii fuudhaniitu achitti geessan Baabiloonitti jedha. Warri Baabiloon amala akkamii qabachuudha? Gaafa dhufanii biyya tokko qabatanii namoota oofanii geessanii biyya isaaniitti geeffatu. Warri Giriikiis akkasuma warri Pershiyaa Meedooniif Faaris warri jedhaman warri Daani'el boqonnaa 5 keessatti argannus gaafa biyya tokko qabatan namoota sana oofanii fuudhanii deemu. Warri Roomaa kun garuu bilxiidha. Isaan maal godhu? Gaafa Itoophiyaa kolonaayiz gochuu barbaadanii
saba kana fuudhanii deeman achumatti kolonaayiizii godhu. Mootii biyya sana keessaa dhufe irratti muudu, siistemii isaanii kontiroolii godhu, daldala isaanii kontiroolii godhu, ikoonomik siistemii isaanii kontiroolii godhu. Akka kanattiinitu biyya hundumaa qabatu. Phaawulos immoo eessatti dhalate? Magaalaa Tarsas jedhamtutti dhalate inni immoo. Tarsas magaalaa jedhamtutti dhalate. Nama Tarsasidha. Haatiif abbaan isaa qomoo Biniyaamiin keessaati. Nama Yihuudaadha. Ofiisaatii immoo warra Fariisotaa keessaati. Nama gadi fageessina macaafa seeraa nama beeku, nama barsiisuudha. Garuu biyyi Tarsas yookaan magaalaan Tarsas jennu kuni magaalaa Roomaatti baay'ee dhiyoo waan taateef warri Roomaa gaafa kolonaayizeeshinii jalqaban Roomaa irraa ka'anii magaalaa baay'ee koloneeffachaa deemaniitu jalqaba Tarsisiin qabatan jechuudha. Kanaaf magaalaan itti Phaawulos keessatti dhalate kun jalqaba carraa koloneeffamuu waan argatteef gaafa koloneeffatan lammummaa isaanii kennaafii deemu namoota fedha qabaniif. Phaawulos carraa sanatti fayyadamee Tarsis bakka itti dhalatetti carraa lammummaa Roomaa nama argate akka inni ture seenaan hin dubbata jechuudha. Amma gaa Phaawulos lammummaa Roomaa qabaatu malee ofiisaatii Roomaa dhaqee hin beeku. Magaalattiis dhaqee hin beeku, waldattiis argee hin beeku, waldaa sanas inni hin hundeessine. Ergaa kana namoota hin beekneef barreessaa jira. Magaalaa hin beeknetti barreessaa jira jechuudha. Waldattiin kun akkamitti hundooftee inni jedhu gaaffii guddaadha. Waldattiin kun akkamitti hundooftee inni jedhu baay'ee barbaachisaadha. Maaliif? Biyyi sun biyya wangeelaa ari'atu waan ta'eef. Impaayerri sun impaayera Yesuus Kiristoosiin mormu waan ta'eef. Isumaayyuu immoo magaalaan sun magaalaa Qeesaariin isaanii yookaan mootiin isaanii beeta mangistii keessatti dhaabbatee jiru waan ta'eef magaalattii keessa ta'anii waa'ee Yesuusiin dubbachuun amma ulfaataa akka ta'e yaaduu dandeessu. Erga Yerusaalemiin iyyuu dhufanii kiiloomeetira amma kanaa deemanii wangeela ari'achuu danda'anii magaalaa teessoo mootummaa isaanii keessatti immoo ammam wangeela ari'achuu akka isaan danda'an, ammam kiristiyaanota ari'achuu akka isaan danda'an yaaduun hin danda'amu. Tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Akkamitti hundaa'ee isa jedhuun waa tokko isinitti agarsiisa. Macaafa qulqulluu keenya keessaa seera boqonnaa 23 fi seera keessa deebii boqonnaa 23 shamaddaduuf baay'ee salphaadha. Lamaansaa boqonnaa 23 waan ta'eef. Seera boqonnaa 23 keessa deebii boqonnaa 23 galtanii akkasiin qayyabatan isinii ilaalla. Maal argannaa? Namni qomoodhaan Jewushii ta'e tokko yookaan namni qomoodhaan nama Yihuudii ta'e tokko waggaa keessatti ayyaana gurguddaa sadiif gara biyyaa galuu qaba. Fakkeenyaaf biyya keenya keessaa eenyudha qomoon akkasii? Eenyudha qomoon akkasii? Guraagee. Guraagota jedhamanii guraagonni waggaa keessatti sa'aatii ammaa waggaatti yeroo tokko hundi isaanii biyya isaaniitti galu jechuudha. Namni guraagee ta'e waggaa keessatti yeroo kana biyya isaatti hin galle du'eera yaada. Hin gaddamaa jechuudha. Bakka lubbuudhaan hin turre yaada. Maaliif? Bacirraas amma yoo tokkotee baatamee dhaqallee malee achitti yaalamallee malee guraageen tokko waggaatti tokko biyya isaatti galuu qaba. Kun amala warra guraagotaati. Aadaa warra guraagotaati. Warri Jiwushii immoo yookaan warri Israa'el immoo akkuma kana yoo waggaatti yeroo sadii biyya isaaniitti hin galan ta'e hin du'eedhame yaadamu. Seera keessa deebii boqonnaa 23 fi seera boqonnaa 23 irraa arganna. Ayyaanonni kun tokko ayyaana Faasikaati. Ayyaanni Faasikaa ji'a 8ffaa keessadha. Ebela keessadha. Jechuun akka carraa lolaa beekalee biyya Itoophiyaa jechuudha. Akka lakkoofsa warra Israa'elitti ji'a 8ffaa keessa yookaan ebela keessadha. Inni itti aanu immoo ayyaana guyyaa 50ffaa yookaan ayyaana Pheenxeqoosxee isa jennuudha. Ayyaanni guyyaa 50ffaa kuni firuutiin garaagaraa yeroo inni itti ba'uudha, yeroo itti wayiniin cuunfamuudha, yeroo itti namni waan facaase makaratuudha. Guyyaa 50ffaan kun Faasikaarraa jalqabee herregama. Faasikaarraa jalqabee guyyaa 50 gaafa ta'u ayyaana Pheenxeqoosxee jedhamee beekama. Ayyaana kana ayyaana Faasikaan tokko, ayyaana Pheenxeqoosxee lama, ayyaanni sadaffaan immoo ayyaana Gordommoo isa jennu the feast of tabernacle isa jennu yookaan ayyaana Kandaasii isa jennu Gordommoo jechuudha. Ayyaanni kun gurguddaan sadan kabajamuu qaba. Ayyaanni tabernaakilii yookaan daasii Gordommoo inni kun ji'a lammaffaa keessatti erga kiramtiin darbee booddee xiqimti keessadha jechuudha. Ayyaanni kun xiqimti keessadha. Amma gaa barri isaa bara jaarraa tokkoffaati waan ta'eef bara tiraanspoortiin hin jirre, bara xiyyaarri hin jirre, bara dooniin akka garaatti hin argamne, bara konkolaataan hin jirre, bara baaburri hin jirre waan ta'eef namni tokko fakkeenyaaf iddoo garaagaraarraa
Faasikaadhaaf biyya Israa'elitti galee amma immoo deebi'ee amma guyyaa 50ffaatti deebi'ee dhufuu hin danda'u. Dhufumaafiyyuu ji'a 2-3 galaanarra deemee ji'a 2-3 miillaan deemee qaqqaba waan ta'eef ayyaana Faasikaaf yeroo galan Yihuudoonni maal godhu? Galaa baay'ee qabatanii ba'aniitu achumaan guyyaa 50 sana immoo Yerusaalematti dabarsaniitu ayyaana Peenteqosxaalii immoo ayyaaneffatu achuma ta'anii deebi'anii gaggaluu waan hin dandeenyeef haalli tiraanspoortii mijataa waan hin taaneef. Ergasii booddee gara ji'a salgaffaa gara dhumaa ji'a 10ffaa gara jalqabaa ayyaana Peenteqosxii kabajanii deebi'anii galaniitu ganna biyya isaaniitti dabarsanii ji'a 2ffaa Onkoloolessatti immoo deebi'anii deebi'anii dhufanii ayyaana Goorommoo kabajatu. Warra Israa'el jechuudha. Guyyaa keessaa gaafa tokko maaltu ta'e hojii ergamoota boqonnaa 2 irratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa ayyaana Faasikaa dabarfamee kennameetu gaafa ayyaana Faasikaa erga du'ee du'aa ka'ee booddee guyyaa 40 biyya lafaa deddeebi'e. Guyyaa 40ffaatti immoo ol butama. Ergasii booddee kan biraa kan isin dubbatu isin ergaa yaa fudhatuun abdachiisee deeme. Ergasii booddee guyyaa 10 booda immoo yookaan Gooftaan ol butamee guyyaa 10 booda yookaan Faasikaan darbee guyyaa 50 booda Hafuurri Qulqulluun biyya Gooftaa boqonnaa 2. Gaafa Hafuurri Qulqulluun maaltu ta'e isa jedhuun isinii dubbisa. Waa'ee hundeeffama waldaa Roomaa hubachuudhaaf kutaa sana hubachuun keenya dirqama waan ta'eef. Ilaa akkas jedha hojii ergamootaa boqonnaa 2 irraa. Na wajjin jirtu waan an dubbadhu hin baay'ata seenaadha daddafeen dubbadha ammoo. Ilaa akkas jedha ayyaanni guyyaa 50ffaan Peenteqosxee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingatars uursaan waaqarraa akka bubbeetti bubbisu dhaga'amee manicha isaan keessa jiranis guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan gargar tamsa'anis wanta akka arraba ibiddaa kun tokkoon tokkoo isaanii irra taa'an. Yommus hundumti isaanii Hafuura Qulqulluudhaan guutaman akka Hafuurri dubbachuu isaa isaaniif kennetti afaan garaa garaa dubbachuu jalqaban. Sirriitti na caqasaa. Amman maalan isinitti himee ijoolleen Israa'el akkuma guraagota Itoophiyaa waggaatti guyyaa 3 biyya isaaniitti galuun dirqamaan isiniin jedhe. Waggaatti 3 keessaa inni tokko ayyaana Faasikaatiin jedhe. Ayyaanni Faasikaa ji'a 8ffaa keessaan jedhe. Ayyaana Faasikaa booddee guyyaa 50ffaan ayyaana Peenteqosxeetiin jedhe. Guyyaa 50ffaan sun immoo guyyaa Hafuurri Qulqulluun dhufeedhaan jedhe. Ergasii ayyaanni Tabarnaakilii yookaan ayyaanni Gordommoo immoo Onkoloolessa keessadha. Warri Israa'el immoo iddoo garaa garaa waan jiraataniif tiraanspoortii mijataa waan hin qabneef isa Faasikaaf dhufan guyyaa 50 gidduutti galanii deebi'uu hin danda'a waan ta'eef Peenteqosxee eeggachuma ta'anii isiniin jedhe. Gaafa Peenteqosxee kana waan ta'e immoo isinii dubbisaan jira jechuudha. Lakkoofsa 5 irra geenyeera. Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba irra lafaa hundumaa keessaa kan dhufan turan. Amma isaan gaa maaliif achi turan? Faasikaa ayyaaneffachuu dhufaniitu Faasikaan bara sana immoo taarikaawwiidha jiru. Maaliif? Faasikaatti Gooftaan fannifameedha waan ta'eef. Faasikaan bara sana adda ta'e. Haasaa miidhuun waan irratti ta'e. Gooftaan fannifamee kan itti du'aa ka'eedha waan ta'eef Faasikaan bara sana akka sakaaniyyuu hin dinqiidha Faasikaan bara sana. Namoonni gaa Peenteqosxee ayyaaneffachuudhaaf dhufanii achumatti maal godhanii? Achumatti hafan. Yaada keessan kwaarii irratti hin taane narra godhattu. Kwaariin immoo kana booddee tu barumsi hin jalqabeen dhuftu. Ameeniidha kun. Malee hin danda'amu nama jeeqaartu waan ta'eef. Lakkoofsa 6. Jarri kun hundinuu uursaa kana yommuu dhaga'an iddoo kun ta'etti dacha'an. Anarra godhadha ammas yaada keessan. Jarri kun hundinuu uursaa kana yommuu dhaga'an iddoo kun ta'etti dacha'an. Warri Hafuura Qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalan. Amma gaaffii tokko isin gaafadha. Guyyichi guyyaa 50ffaadha. Kan dhufe Hafuura Qulqulluudha. Kan ture ayyaana Faasikaatii jalqabanii Jiwus diiyaaspooraa biyya lafaa kana keessaa hojii iddoo garaa garaa jiraatanii. Barri isaa baratti warri magaalaan Yerusaalem baay'ee yeetti turte. Ijoolleen Israa'el maaliif bakka namni jiraatu beektu biyyi isaanii akkuma Itoophiyaa keenya biyya yeetti. Warshaan hin jiru, hojii gurguddaan hin jiru. Namni jireenya isaa mo'achuuf dirqama gara ardii Awurooppaa dhaquu qaba. Gara Miidil Iistii dhufuu qaba. Iddoo garaa garaa biyya lafaa kana keessa battanamuu qaba. Paalestaayinii ala kan jiranii
Even Egypt ammaa kana Itoophiyaa ammaa kana kan jiraatan illee baay'ee turaniiru. Seenaa keessatti ijoolleen Israa'el. Iddoo dhumaatti argamu. Maaliif biyyi isaan biyya hiyyeettiidha baay'inaa yeroo baay'ee keessumatti bara sana immoo jechuudha. Kanaaf diiyaasporoonni iddoo garaagaraa turan kuni iddoo kanatti walitti qabamaniitu argamu. Amma gaa waan isin gaafadhu uursaa hafuura qulqulluu dhufe. Uursaan hafuura qulqulluu dhufe kun kan isin dhibu amantoota duwwaa dhageetu hin taane akka bakakkaan yeroo bu'u naannoo hundumaatti dhaga'amuttitu biyyumatti dhaga'ame akkuma bakakkaatti dhaga'ame. Hafuura qulqulluun gaafa dhufe malee waan hafuuraa wayi miti iddoo kanatti wanti ta'e. Kana maaliin bartu uursaan akka bubbeetti bubbifnaan namoonni lafa jiranii dhaga'anii maal godhan jedha dhufanii mana qulqullummaatti dacha'anii jedha. Kanarraa maal barachuudha? Hafuurri qulqulluun gaafa dhufe akkuma bakakkaatti sagaleedhaan dhufe malee waan namni hafuuraa duwwaan dhaga'u miireffatu wayii hin turre. Namoonni baadiyyaa jiran hin hafne, namoonni magaalaa jiran hin hafne, mandara sana guutummaatu dhufe itti naannee mana isaan keessa jiranitti. Maaliif? Akkuma bakakkaatti dhaga'ame sagalichi malee waan addunyaa hafuuraa keessa galanii waan dhaga'an wayii hin turre. Gurruma naachuraalii kanaan waan dhaga'amu ture. Boqonnaa lama irratti wanti nuun arginu jechuudha. Amma gaa lakkoofsa 6 lakka jedha. Jarri kun hundinuu, jarri kam hundinuu Jewish diaspora warran isiitti agarsiisaa ole hundinuu. Kana yommuu dhaga'an, maali yommuu dhaga'an? Hafuurri qulqulluun akka bubbeetti akka bakakkaatti dhufee gaafa inni sagaleedhaan dhaga'ame mana sana hundumaa guute yommuu dhaga'an jarri kun kana yommuu dhaga'an iddoo kun ta'etti dacha'aniidha. Girrigirrii wayii ture iddoon sun. Iddoo garaagaraatii yaa'an. Warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalan. Maaliif? Jarri inni kaan akkan isiniin jedhe Giriikii irraa dhufee, inni kaan Itoophiyaa irraa dhufee, inni kaan Ijiptii irraa dhufee iddoo garaagaraa irraa Faasikaaf dhufanii achumatti hafan waan ta'eef naanii dinqisiifataniitu jedha. Warri dacha'aa jiran kun hundinuu Galiilota miti moo? Galiilaa jechuun nama baadiyyaa jechuudha. Galiilaa jechuun nama baadiyyaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni Amaariffi ijoolleen Finfinnee dubbatanii fi Amaariffi namni Goojjaamii dhufe yookaan nama Wallaggaatii dhufe dubbatu akka beekamu Amaariffi afaan Ibraayistii jarri kun dubbatan hin beekama ture afaan warra baadiyyaa ture jechuudha. Afaan sophisticated ta'een turre jechuudha. Afaan bareedaa, afaan guutuu, afaan namatti tolu, afaan ammayyaa hin turre afaan Ibraayistiin fayyadaman. Fakkeenyaaf Phexrosiin faa yaadattu. Phexros gaafa gooftaan fannifame atis nama Galiilaati akka isaatti dubbatta kan isaan jedhan. Maaliifi Ibraayistii warra baadiyyaa dubbataa jechuu isaaniiti. Ibraayistii kan warra magaalaa, kan warra ammayyaa, kan warra Yerusaalemiin jiraatanii miti kan inni dubbatu jechuu isaaniiti. Yesuusis nama baadiyyaa ture. Yesuus akka warra gaxariitti haasa'a. Israa'el warra baadiyyaa fayyadama akka isaaniitti uffata. Magaalaa waggaatti 1-2 dhufa. Galiilaadha caafiirra ture achitti guddate taa'ee jalqabe waan ta'eef. Phexrosis nama baadiyyaa ture. Baadiyyaatti yeroo Yerusaalemiin dhufu uffannaan isaayyuu hin beekama. Haasaan isaayyuu hin beekama. Atis nama baadiyyaatti nama Galiilaatti haasaan kee hin fakkaatannaan edhan namicha kan argee hin beeku jedheetu si'a 3 tundaaqoon inni sagane. Jarri kun nama Galiilaatti yookaan nama baadiyyaatti jechuu dandeessu. Akkamittitu afaan Giriikii akka saqqalaaxafanii dubbatu. Akkamitti afaan warra Itoophiyaa dubbatu jedhaniitu raajeffatanii jechuudha. Dabalaniis tokkoon keenya akkamitti afaan dhalanneen isaan dhageenya. Afaan dhalanneeniin kun warri karaa lamadha namoonni amantaa Yihuudummaa fudhachuu kan isaan danda'an. Tokko proselyte warri jedhaman jiru. Warri Yihuudii proselyte jedhaman isaan kun warra kamidha? Warra qomoon isaaniitu Yihuudii hin ta'in qomoo biraa ta'aniitu jiranii Yihuudummaa jaallatanii waaqa Israa'eliin jaallatanii dhagnas nan qabadha mana sagadaa warra Israa'elittis nan deddeebi'a warra jedhaman proselyte warra jennuudha warri kun. Warri kan biraan immoo warra akka Qarneeliyoosiin faa yaadattu hojii ergamootaa keessatti namoota waaqayyoon sodaatan gaarfiirar warra jedhaman immoo turaniiru. Isaan immoo waaqa Israa'eliin jaallatanii warra Israa'eliin jaallatanii dhagnan qabatanii garuu mana qulqullummaatti isaan hin deddeebi'u. Iddoo sagadaatti hin deddeebi'u, seeraan dubbifatu, ayyaana sadanuu hin ayyaaneffatu, akkuma Jewish diaspora lafa jiran hin dhufu, garuu warra waaqa Qarneeliyoosiin yaadatu jechuudha. Hin kadhata, waaqayyoon hin sodaata, rakkataan gargaara, garuu dhagna hin qaban. Orma karaa lamadha Yihuudii ta'uun kan danda'amu. Tokko gaarfiidha warri jedhu warra waaqayyoon sodaatan kan jedhu dhagnatu hin qabatin akkasumatti sirna amantaa sana duwwaa jala kan keessan jiru warri proselyte jennu immoo jiru isaan immoo
namoota fedhuma isaanii qomoo biraa ta'anii dhagnas nan cabadha amantii warra Israa'eliinas nan fudhadha jedhanii warra dhufanii amma gaaddoo kana kan jiranii warra piroosilaayitii jedhamanii boqonnaa lamaatti warri hin argamu. Dasicee gaafa isin dubbisu sinii galaa deema sirriitti. Lakkoofsa galarra geenyeera. Nuyi warri biyya Phaarxee, warri Meediyaa, warri Eelaam, nuyi namoonni Mesopotaamiyaa, warri Yihudaa, warri Qaphadooqiyaa, Phonxoosiif Asiyaa, nuyi warri Firiigiyaadhaaf Phaamfiliyaa, Gibxiidhaaf kutaa Liibiyaa keessa naannoo mandara Qareeneeti, nuyi warri Roomaas kanaaf annaqe. Nuyi warri eessaa? Nuyi warri Roomaas. Waldaan Roomaa akkamitti hundoofte kan jedhu sitti agarsiisaadha waan ta'eef. Biyya ilaaluudhaaf kan dhufne lakkoofsa 10 irraa. Nuyi Yihuudoonni komaa amantii warra Yihuudotaas kan fudhanne. Yihuudoonni Yihuudotumadha. Amantii warra Yihuudotaa kan fudhanne jechuun immoo piroosilaayitii warra isiniin jedhee jechuudha. Nuyi Yihuudoonni komaa amantaa warra Yihuudotaas kan fudhanne. Orma turree garuu fedha keenyaan dhagna qabannee kakuu ijoollee Israa'elitti kan dabalamne jechuudha. Amma gaa kan hundumaa maaliifan isin geesse waldaan Roomaa kan isheen hundoofte yoomii akkamitti biyyi sunoo amma isinitti agarsiise biyya sodaachisaadha. Amantiin kiristaanummaa amma kana sodaatamaadha kan jedhuuf annaqe. Gaafa Hafuurri Qulqulluun bu'e eenyu ture jechuudha. Warri Roomaati ayyaana Faasikaa keessaayyuu Faasikaa isa dinqii bara sana sabaratti gooftaan fannifame. Sanni baran ajandaa ta'e biyyi lafaa hundumtuu dhaga'ee ayyaaneffatanii achumaan immoo guyyaa 50ffaa eeganii turan bakka isaan jiranitti. Warri Pirooslaayit jennus bakka isaan jiranitti. Warri Gaadfiirar jennus bakka isaan turanitti. Warri Yihuudummaatti dhalatanis bakka isaan jiranitti. Warri Jiwus Diyaaspooraas bakka isaan jiranitti Hafuurri Qulqulluun dhufee jechuudha. Asitti kana naa qabattu. Ergasii booda maaltu ta'eere? Ergasii booda boqonnaa 2 keessatti gaafa isin dubbifattan Phexros ka'ee wangeela lallabe. Phexros maal jedhee lallabe? Yesuus Kiristoos fayyisaa akka inni ta'e sasinfanniftan inni immoo masiidhaaf gooftaa godhee du'aa isa kaase. Lakkoofsa 32 irraa erga jedhee booddee gaafa sana dhiira 3,000tu gooftaa fudhate lallaba Phexrosiin. Dhiira 3,000 gooftaa fudhatan sana keessa eenyu jira jechuudha tokko. Na warra biyya Roomaadhaa dhufe Jiwus Diyaaspooraa jira. Pirooslaayit warra jennu jira. Namoonni kun gaafa gooftaa fudhatanii maal godhan gammachii booddee ajandaa isaanii jijjiiran biyya Roomaatti deebi'uu dhiisanii maal godhanii warruma bartoota hojii walitti dabalamanii iddoo tokkotti nyaachuu iddoo tokkotti kadhachuu hojii wangeelaa hojjechuu jalqaban. Amma yoomiitti? Amma gaafa Isxifaanos ajjeefamuutti. Silaa maal isiniin jedhe? Silaa ayyaana gurguddaa 3 keessaa Phenxeqosxee daraawwate silaa maaltu ta'uu qaba ture? Galanii ji'a 10ffaa jalqabarra Phenxeqosxeen galanii ganna Roomaatti baasanii ganna dabarsanii onkololeessa keessa immoo deebi'anii ayyaana gordommoof dhufuu qabu turan. Amma garuu isa dhiisaniitu bakka kaayyoo isaanii Yesuusiin godhatanii bartoota wajjin wangeela lallabuu, wangeela barachuu, bartoota wajjin kadhachuu, iddoo tokko jiraachuu jalqaban. Utuu kanaan jiru boqonnaa 7 irratti Isxifaanos ajjeefame. Gaafa Isxifaanos ajjeefamu maaltu ta'e? Boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irratti maaltu ta'e? Amantoonni baqatanii Yerusaalem keessaa ba'an. Gaafa baqatan eessatti baqatanii yaaddu? Fakkeenyaaf nama Jiwus Diyaasporaan ture magaalaa Roomaarran jiraadhan ture dhimma koo ayyaanaaf galeen achitti Hafuura Qulqulluu argadhee achitti hafee amma boqonnaa 7tti amma Isxifaanos ajjeefamutti achi ture gaafa Yerusaalem keessa Israa'el keessa ari'annaan geggeeffamu ana eessattan deebi'a? An Roomaattan deebi'a. Gaashi malkeen Giriikiidhaa dhufa yoo ta'e eessatti deebi'u? Giriikiitti deebi'u. Namni kan biraan Ijiptiidhaan dhufe Ijiptitti deebi'a. Akka kanattitu gaafa Isxifaanos ajjeefame boqonnaa 8 lakkoofsa 3 lakkoofsa 4 dubbisaa. Amantoonni yeroo sana ari'ataman bakka dhaqan hundumaatti maal godhan jedha? Wangeela lallabaa deemaniidha. Wangeela lallabaa deemaniidha. Inni Roomaadhaa dhufe Roomaatti dhaqee wangeela lallabuu jalqabee jechuudha gaama. Rakkoon tokko garuu jira ammayyuu. Rakkoon tokko garuu jira ammayyuu. Rakkoon kun maal inni? Keessumatti hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irraa maal argattu? Haa ta'u malee jedha. Warri Yihuudotaa ammayyuu Yihuudiitti malee wangeela lallaban turan. Roomaatti deebi'aniyyuu sammuu isaanii keessa waan tokko ture. Waaqayyo nama hundumaa fayyisuudhaaf karoora akka inni qabu hin gallee ture. Phexrosaaf hin galle, warra Isxifaanos wajjin turan hin galle, Isxifaanosiif iyyuu hin galle ture. Filiphoosaaf iyyuu hin galle ture. Boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irraa kan argattu. Kana booda Phaawulos maal dhaga'a? Roomaa taa'ee maal dhaga'a? Qorontosiin taa'ee barreesse ergaa Roomaa. Qorontosiin taa'ee maal dhaga'a Phaawulosi?
biyya Roomaa jedhamu magaalaa akkas magaalaa Qeesaar keessa jiru keessa kiristaanonni bara Isxifaanos ajjeefame baqatanii galan jiru. Wangeela lallabaa jiru garuu warra Yihuudii duwwaatti lallabaa jiru. Ormootaaf wangeelli lallabamaa jiru kan dhaga'u kan jiru dhaga'eetu garaansaa guggubate Phaawulosiin. Maaliif? Iddoon sun istiraatiijik pileesiidha waan ta'eef. Maaliif? Iddoo teessoo mootummaa Qeesaar ta'u waan ta'eef Roomaa qabachuun biyya hundumaa qabachuudha. Roomaa qabachuun sirriitti meeran. Karaan hundumtuu gara Roomaatti geessa edeen jalqabe waan ta'eef. Karaan hundumtuu gara Roomaatti geessa waan ta'eef istiraatiijik pileesiidha iddoon sun. Istiraatiijikiidha. Roomaa qabannaan addunyaa kana hundumaa wangeela ga'uun hin danda'ama. Phaawulos immoo ani maaliif waamameedha? Warra Ormootaaf wangeela kennuudhaafan waamameedha waan ta'eef Roomaa kana dhaqee wangeela lallabuun qaba kan jedhu inaaffaa guddaan Phaawulositti galee jechuudha. Gaafa sana garuu eessa jira Phaawulos? Qorontoosiin jira. Sardi mishinari joornii jalqabee jira. Qorontoosiin jira. Qorontoosiin gaafa jiru, Qorontoos jechuun Palestaayinii keessaa ba'ee amma gara warra Ormootaa dhufeera. Qorontoos kana, warra Filiphisiiyuus kana, boqonnaa 18 warra Efesoon kana, boqonnaa 18, boqonnaa 19, boqonnaa 20 ilaaltan sardi mishinari joornii isa jedhu yookaan adeemsa misiyoonummaa sadaffaa jalqabee jira iddoo sanatti. Phaawulos garuu amma kamitti dheebuu guddaan ibiddi guddaan keessaa gadi beektan waldaa Qorontoosiin barsiisuu jalqabee dhiisee amma deemu. Efesooniin waggaa 3 taa'ee isa barsiisuu jedhe dhiisee deemuudhaaf karoora baafata. Jennaan Waaqayyo maal ittiin jedhee hin dhattotti jedhe. Kana baay'ee Xiqsiyaas eebbisaan deema. Waaqayyoon haa dhowwee jedhaan keessumatti boqonnaa 16 gara lakkoofsa 20 gadi lakkoofsa 18 gadi yoo dubbistan Waaqayyotu na dhorki nan dhorkamee jedha. Maal gochuu? Roomaa dhaquu. Sinii kaaseera. Maaliif Roomaa dhaquu barbaade? Istiraatiijik lookeeshinii waan ta'eef. Waaqayyo garuu akka inni Roomaan dhanni barbaade yeroo sanatti. Eessa akka inni turu malee akka inni Qorontoosiin turu achi booddee immoo Efesooniin waggaa 3 akka inni turu Filiphisiiyuus fa'aa kana keessa deemee akka inni hafuura hamaa baasu akka inni Liidiyaa fa'aa fayyisu barbaade. Maaliif? Inni jalqabaa wanti Waaqayyoo akka inni Roomaa dhaqu hin barbaadiniif jalaa bubbulche inni jalqabaa Yihuudoonni warra Yihuudii duwwaa fayyasanii yaadu tura waan ta'eef utuu Phaawulos Qorontoosiin jiru Waaqayyo aggaadhaamii tokko yeroo inni uumu argina. Aggaadhaamii nama eegummaan inni Qeesaar yeroo sana Qeesaar jechuun maqaa namaa miti jedheera. Akkuma Fara'oon maqaa mootummaa maqaa mootii yookaan poozishinii akkuma pirezidentii jennu piraayim ministeera kan Qeesaar jedhama. Fara'oon jedhama maqaa namaa miti. Qeesaar yeroo sana Kilaawudiyoos jedhama. Nama Kilaawudiyoos jedhamu mootiin Roomaa baay'ina Roomaa yeroo sana. Guyyaa tokko namichi kun biyya isaa keessatti biqiin siyaasaa ta'e namoonni wal reebanii namoonni wal ajjeesanii rakkoon siyaasaa gaafa inni mudatu rakkoo siyaasaa mudate kanaaf sababa eenyudha ni gaafa qarra wal politisiyaanii warra jawsii biyya kana keessa dhufanii galanii jiraniidha kan jedhu information argata. Kana booddee labsii tokko baase. Maal jedhee baase? Biyya Roomaa keessa kan jiru Yihuudiin hundumtuu biyya isaatti deebi'uu kan jedhu labsii. Kana isaa argana. Hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irraa argana. Namoota baafaman keessaa namoota lama yaadatu Aqiilaa Phirisqiilaa. Aqiilaa Phirisqiilaan mana abbaa manaadha. Aqiilaan abbaa manaadha. Phirisqiilaan haadha manaadha. Gaafa Kilaawudiyoos labsii kana baasu Roomaadhaa ba'anii eessa dhaqanii Qorontoosiin dhaqan. Magaalaa Qorontoosiin dhaqan. Qorontoosiin gaafa dhaqanii hojiin isaanii dunkaana hodhuu ture. Dunkaana hodhuu jechuun baay'ee hojii leezarii hojjechuu jechuudha malee dunkaana sana biyya lataa jedhamaa eeggeeffatu jechuudha. Leezarii jechuudha. Jaakeettii fa'aa caammaa fa'aa Phaawulos dunkaana hodhama ebirii gaafa jedhu leezarii hojjetaa jechuudha malee saraa midhaan jechuu miti. Hojii leezarii jaakeettii hojjetu, caammaa bareedaa hojjetu, gonfoo mataatti kaa'amu fa'aa leezarii irraa hojjetu dunkaana ni baay'ee hojii leezariiti. Jarri kunis hojii leezarii hojjetu caammaa bareechanii hodha Aqiilaa Phirisqiilaa jaakeettii babbareedaa gogaaraa bareechanii duugan yoo tarii warra nuunfaaqeen ta'uu danda'u. Phaawulos illee warra nuunfaaqeen ta'uu danda'a. Maaliif? Gogaa duuga waan ta'eef gogaa wadhee dunkaana kun jabisadha waan ta'eef. Amma gaa hojiin Phaawulos hojjetu hojiin Aqiilaa Phirisqiilaa hojjetu tokkodha. Galgala leezarii hojjechaa bulu, jaakeettii hojjechaa bulu. Aqiilaa Phirisqiilaanis Phaawulosis. Jarri kun akka Roomaatii ba'anii hojii ergamoota boqonnaa 8 gaafa itti dubbisanii Qorontoosiin dhaqaniitu hojii dunkaana kuusa biyya Roomaatti qaban piroofeesarii isaanii jedhanii dhufanii ammas Qorontoositti hojjechuu jalqaban ari'amanii ba'anii eenyuun Kilaawudiyoosiin. Waaqayyo garuu kaayyoodhaan godhe waan ta'eef.
maaliif godhee kan jedhu gaafa isinii kaasu amma namoonni Kilaawudiyoos Roomaadhaa baase eenyu? Namoota amantiidhaan utuu hin taane qomoodhaan Yihuudii ta'ani. Waan jedhu isinii gartee namoonni inni Roomaadhaa baase namoota amantiidhaan Yihuudii ta'an Piroostaayit warra jedhu Gaarifiidha warra jedhu nama lama isinitti agarsiisa. Isaanii miti namoota dhalootaan Yihuudii ta'anitu biyya isaa keessaa baase Roomaan. Gaafa inni biyyaa baasu eenyu duwwaa tokko magaalaa Roomaatti? Warra Piroostaayit duwwaatti yookaan qomoo biraa turanii warra gaafa guyyaa 50ffaa fira qulqulluu argatan duwwaa keessatti Roomaatti. Waaqayyo maal fayyadama kanarraa? Waaqayyo kanarraa maal fayyadama? Jarri kun afura qulqulluun namni guutama wangeela dubbachuu dhiisuu waan hin dandeenyeef wangeela dubbachuun dirqamatti ta'a. Eessatti? Roomaatti. Piroostaayit warra jedhu. Gaafa dubbatan garuu duraan konseptii akkamii ture? Kan fayyuu danda'u warra Israa'el duwwaadhaa kan jedhu ture waan ta'eef boqonnaa 11:9 irraa warra Yihuudii duwwaatu wangeela lallabaa turan duraan dhorkaadha sanii yaadu turan warra Ormaatti wangeela lallabu. Amma garuu gaafa Waaqayyo aggaamanii kanaan Yihuudii hundumaa Roomaa keessaa baasu jarri sun maal gochuutti ka'an? Nama Roomaatti wangeela lallabuutti ka'an. Nama Roomaadhaan Yesuus fayyisaa irratti jalqaban afur qulqulluun isaan guute warrumti Ormootaa waldaa guutanii doominaantii ta'an waldaa Roomaa keessatti. Ammas irra deebiin si yaadachiisaa Roomaan waldaa tokko miti waldaa 5 ergaa waldaa xixiqqaa 5 barreeffamedha malee meegaa cherchii tokko miti Roomaan. Waldaa Roomaa jirtuun kan doomineetii gochaa ture warra Yihuudii ture. Amma garuu erga Yihuudiin bara Kilaawudiyoos ba'ee boqonnaa 18 irratti warra Ormootaa duwwaa tafe waan ta'eef warra Ormaaf wangeela lallabamuu danda'e jechuudha. Gaafa kana waa lama fayyadame Waaqayyo. Tokko Phaawulosiin maaliif dhoowwee utuu yeroo sana ba'ee Roomaa dhufeera ta'e innis maal ta'a ture? Kilaawudiyoosiin ari'amee Roomaadhaa baafameetu tankaraattata. Warra Giriikiinis warra Qorontosiinis hin dhaba, Efesooniin hin dhaba, Filiphisiyoosiin hin dhaba. Boqonnaa 18 amma 20tti kan jiran sardi mishiinarii joorniidhaan warra qaqqabe hundumaa hin dhaba ture. Roomaan biyyaa baasuu murteesseera waan ta'eef. Inni lammataa immoo Waaqayyo fayyisuunsaa Israa'el duwwaa irratti akka hin daangeffamne mul'isuudhaaf warra Piroostaayit jennu Roomaa keessaa akka isaan gooftaa argatan gochuudhaafitu dinqii isaa godhee karaa Kilaawudiyoosiin baase. Kan isin dhibu seenaa hundumaa duuba miishinii Waaqayyootu jira. Seenaa hundumaa duuba miishinii Waaqayyoo jira. Waraana hundumaa duuba miishinii Waaqayyoo jira. Ajandaa nama dhuunfaa dhimma nama dhuunfaa hundumaa booda miishinii Waaqayyoo jira. Yeroo tokko tokko biyya keenya Itoophiyaa keessatti rakkinni ta'ee lolatu iddoo akkasiitti ka'ee mootummaa akkana balleesse, riphee lolaa akkana balleesse, qeerroo akkana balleesse, faannoo akkana balleesse jennee waan baay'eedha waan nu odeessinu. Garuu dhugaan macaafa qulqulluu irraa nuun argannu behind every story seenaawwan ta'u hundumaa duuba waraana ta'u hundumaa duuba harka Waaqayyootu jira. Miishinii Waaqayyootu jira. Waaqayyo waan inni gochuuf jedhu tokkotu jira. Lolli ta'uu danda'a. Waraanni ta'uu danda'a. Biyyaa baafamuun ta'uu danda'a. Balaan uumamaa ta'uu danda'a. Political instability'n ta'uu danda'a. Waan ta'u hundumaa duuba garuu miishinii Waaqayyoo isa eternal ta'ee jira. Kan argina Baayibilii irraa. Kilaawudiyoos rakkoo siyaasaatiin warra dhaloota Yihuudii ta'an Roomaa keessaa baasuudhaan warri Ormoota wangeela argachuu akka danda'antu bakkeetti ba'e mul'ate. Ergasii booda bara 54 natti fakkaata erga Kilaawudiyoos du'ee booda maaltu ta'a? Immediately namichi Roomaa geggeessu Neeroo jedhamu bakka isaa bu'a. Gaafa Neeroon bakka isaa bu'u maaltu ta'a? Warri Yihuudotaa iddoo garaa garaatti battanamanii turan akka isaan deebi'an labsii baase Neeroon immoo. Amma gaa Aqiilaa Piriskiilaan gaafa sana deebi'anii galaniiru jechuudha. Ergaa Roomaa irratti boqonnaa 16 irratti maal argannaa? Aqiilaa Piriskiilaatti nagaa koo naa himaa jedha Phaawulos. Boqonnaa 18 irratti Aqiilaa Piriskiilaan Phaawulosiin fudhatanii riskii fudhatanii waa'ee isaatiif akka inni gogaa duugee jaakkeettii kana caama leezarii kana kan hojjetuuf isaantu of biratti qabee hojii jalqabsiise. Gaafa inni Qorontosiin dhufe jechuudha. Gaafa inni ergaa kana barreessu garuu Roomaa jiru jechuudha jarri. Maaliif Neeroon yeroo sana dhufee iddoo Kilaawudiyoosiin bu'ee qeesaarii Roomaa ta'eera waan ta'eef. Amma gaafa kun ta'u maaltu ta'e ree kan jedhu gaafan isinii kaasee ergaa koo gara xumuraatti isinii geessu Yihuudoonni gooftaatti amananii iddoo garaa garaatti dispersed ta'anii turan diaaspooraa jechuun dispersed kan jedhu irraa dhufe warra faca'anii jechuudha. Warra bittimmaanii jechuudha. Warri dispersed ta'an warri diaasporonni kun deebi'anii magaalaa Roomaatti gaafa deebi'an waldaa dhufan ganama tokko ba'anii dhufanii.
Gaafa waldaa dhufan ilaalanii duraan paasterii kan ta'u dirqama nama Yihuudii ta'uu qaba ture. Raajii kan ta'u nama Yihuudii ta'uu qaba ture. Jaarsi waldaa Yihuudii ta'uu qaba ture. Gaafa dhufanii waggaa muraasa booddee dhufan waldaa Roomaa shananuu guutee kan jiru nama Ormaa ture. Warra Yihuudii hin taane ture. Qirri isaan jechuun akkamitti namni Yihuudii hin taane namni abdii ijoollee Israa'el keessaa hin qabne jaarsa waldaa akkamitti ta'a? Akkamitti paasterii ta'a? Qirri isaan jechuun akkamitti Baayibilii barsiisa jechuun isaanii nama. Sababatti ergaa Roomaa barreeffame keessaa inni kun tokkodha waan ta'eef. Yihuudummaan dhugaan Yihuudummaa isa kana miti. Phaawulos kanaaf jedha. Fayyinni Yihudummaadhaan miti. Fayyinni dhugaan Yesuusitti amanuu duwwaadhaani. Abrahaam abbaan amantii keessaniyyuu amanuudhaan fayye. Waa'ee qomoo miti kiristiyaanummaani. Ergaa Roomaa yoo dubbistan jalqabaa amma dhumaatti jarri sun gaafa deebi'anii dhufanii magaalaa isaaniitti deebi'anii waldaa isaanii gaafa dhufan hin dabbaraman bakka. Namni ka'ee kadhatu nama Ormaati, namni raajii dubbatu nama Ormaati, namni afaan haaraa dubbatu nama Ormaati, namni Yihuudii tokko keessa hin jiru doominaantii ta'an waldaa Roomaa shananuu keessatti. Ergaan Roomaa maaliif barreeffame? Garaagarummaa tokkoyyuu malee ayyaanni Waaqayyo saba hundumaa fayyisuu akka danda'u warra Roomaattis dubbachuudhaaf warra Yihudiittis dubbachuudhaaf kan barreeffamedha jechuudha. Warri Roomaas immoo ilaalcha fayyaa hin qaban turan. Isaan immoo maanni Yihudii ta'uun jedhu. Maanni Yihudii ta'uun birqiidha moo Yihudii ta'uun jedhanii kaasu. Isaan immoo noo jedha isaaniinis lakki Yihudii ta'uun birqiidha jedha isaaniin immoo deebise. Baalaansi godha gidduutti. Isaaniif abdii Waaqayyo jalqaba kenname isin abdii sana keessaa iyyuu hin qabdan turtanii. Isaaniif jalqaba boqonnaa 10 gaafa laaltan aniyyuu garaan koo na gubata waa'ee isaaniitiif akka isaan fayyan nan barbaada jedhee kaasa. Boqonnaa 11 irratti immoo dhufee baalaansi godha. Irraa cittaa atis muka diidaatii of eeggadhu. Ati orma turte barii Waaqayyo dhufee ejersa kanatti dhufee itti sakka'e malee atis of eeggadhu sodaan itti fufi baay'ee lafi nan gahin hin jedhinii. Maayini birqiin Yihuudii hin jedhin atis of eeggachaa jiraadhu. Jireenyi kun of eeggannoo barbaada. Immuramtaa kan jedhu boqonnaa 11 irraa immoo warra sanas hin qeexxaa warra kanas hin qeexxaa baalaansi godhee jireenya kakuu haaraa agarsiisa. Fayyina kakuu haaraa agarsiisa. Kun ergaa Roomaati. Haala akkasii kana sirreessuudhaaf baalaansii gochuudhaaf ergaa barreeffame waan ta'eef warra Yihudiifis ergaa qaba Roomaan, warra Giriikiifis ergaa qaba Roomaan, warra Roomaafis ergaa qaba Roomaan, Ormoota, Gentiles, Pagans warra jennuufis ergaa qaba, Jewusiidhaafis ergaa qaba Roomaan. Kanaaf amma kana diippilii deemee isinitti agarsiisaa oola. Walumaa gala ergaan Roomaa wangeelli Waaqayyoo, wangeelli Yesuus Kiristoos, wangeelli naaf ife warra Giriikii duwwaafis miti, warra Yihuudii duwwaafis miti, saba hundumaa kan fayyisuudha. Of immoo hin jajinaa warri Yihuudii namni hundumtuu cubbamaadha. Boqonnaa 1-3 irratti the first ace of the Roman epistle isinitti agarsiiseera. Siin isiniin jedheera. Maaliif waa'ee isinii kaasaa? Atis lafin hin ga'u hin jedhinii. Atiyyuu cubbamaadha kan jedhudha. Eenyuun? Warra Yihuudiidhaan. Iddoo biraatii dhuftee waldaa keessatti argitee warra Roomaa maaliif mataan si dhukkube? Yeroo namni Roomaa wangeelaawii ta'u maa mataan si dhukkube? Yeroo ijaarsa waldaa ta'u maa mataan si dhukkube? Hundinuu yakkaniiru. Ulfinni Waaqayyoo isaanitti hir'ateera. Atis cubbamaadha, isaanis cubbamaadha. Gidduu dhaabbatee walitti araarsaa jechuudha ergaan Roomaa. Atis cubbamaadha, atis cubbamaadha. Siifis fayyinis barbaachisa, siifis fayyinas barbaachisa. Iddoo lamaan walitti fiduudhaaf kan barreeffamedha. Kun main pointii ergaa isaatii isa guddaadha. Ergaa Roomaa isa guddaadha. Waa tokko duwwaan isinitti dubbadhee xumura. Waa'ee ergaa Roomaa waa baay'ee isinii kaaseera. Namoonni ganama jalqabanii turtan. Amma danda'ametti sagaleedhaanis isin qaqqabsiisuu yaalla namoonni haala garaagaraatiin dhufuu dadhabdanii YouTube irratti. Inni kan biraani Roomaa dhaquudhaaf karoora qaba ture Phaawulos. Maaliif gara Ispeeniin deemuu waan barbaaduuf springboard isaa jijjiiruu barbaada ture. Bakka irra dhaabbatee hojii wangeelaa hojjetu jijjiiruu barbaada ture. Fakkeenyaaf springboardiin Phaawulos eessa ture? Yeroo baay'ee yeroo ergaa garaagaraa hojjetu. Ergaa missionary journey sadanuu yeroo deemee sarraa ka'ee deemaa ture. Antookiyaadha miti? Antookiyaa irraa ka'ee boqonnaa 13 irratti erga Barnaabaasii hojiin adda ba'ee booda
achirraa ka'ee first missionary journey boqonnaa 13 boqonnaa 14 irratti deeme boqonnaa 15 irratti wal ga'ii ture boqonnaa 16 irratti second missionary journey achi ba'ee adeeme achi booddee third missionary journey Anxookiyaa marraa ka'ee deeme. Iddoo kanatti garuu Ispeeniin dhaquu barbaada ture. Ispeen jechuun fakkeenyaaf macaafa qulqulluun amma handaara lafaatti dhuga baatu qootaatu gaafa jedhumaa jechuudha beektu amma Ispeenitti jechuudha. Bara sana keessa handaara lafaa jedhamee beekama Ispeen inni jennu. Handaara lafaa jechuun amma handaara lafaatti gaafa jedhu gooftaan Yerusaalemii jalqabdu Israa'elii waliin geessu yookaan Yihudaa waliin geessu keessaa immoo baatanii warra Galiilaa warra Samaariyaa bira dhaqxu achi booddee amma handaara lafaatti gaafa jedhu sammuu gooftaa keessa maaltu ture? Ispeen kan jedhu ture. Addunyaa bara sanaa keessatti handaara lafaa jechuun Ispeen jechuudha. Biyya Ispeen fagoodha baay'ee Palestaayinii irraati jechuudha. Kanaaf abbaa baalii yeroo sana turedha. Handaara lafaa jechuun Ispeen jechuudha bakka gabaabaatti yeroo sana. Kanaaf gooftaan amma handaara lafaatti dhuga baatu qootaatu gaafa jedhu amma Ispeenitti jechuusaati gabaabumatti. Kanaaf Phaawulos maal yaada ture? Ishee gooftaan jedhe caafii ishee dhaqee tuqee deebuu barbaada. Ispeen biyya jedhamtu tuqee deebuu barbaada. Handaara lafaa ishee jedhamtu ga'uu barbaada ture. Achi ga'uuf immoo Roomaa keessa darbuu qaba ture. Kanaaf isin bira dhaqeen karaa keessan immoo handaara lafaa yookaan Ispeen ishee jedhamtu kana dhaquu barbaadaati. Birrii walitti naa qabaa host na godha haala naa mijeessaa kan jedhu barreessuudhaafis ergaa kana barreessa. Rakkoon garaagaraa waldaa sana mudateera. Booddee yeroo bira geenyus ilaalaa kan deemnu ta'a. Garuu dubartoota ciccimoo sadiin isinitti agarsiisee raawwadha. 10 wajjin kwaariin as ba'u jechuudha. Dubartiin jalqabaa Feebenidha. Ergaa Roomaa keessatti baay'ee kan dinqisiifadhu. Boqonnaa 16 irratti ilaaluu dandeenya. Feeben isinitti meera jalqaba warra dhuftan addunyaa kana irratti poostal siistemii yeroo jalqabaaf kan diriirsite Roomaa taatee utuu jirtu Phaawulos ergaa kana karaa poostal siistemii Roomaatti erguu hin barbaanne Qorontoos irraan isiniin jedhe. Maal malee dubartii Feeben jedhamtuun mucaa durbaatiif dubartii ishee hin beennu garuu dhiira kan hin taane nama Feeben jedhamtuttitu xalaa kana kenne. Maaliif xalaa kana kennaa kan jedhuun waa tokko isinitti agarsiisuu barbaada. Vaaliyuu Feebeniin. Barri isaa bara tekinooloojii miti. Bara waraqaa akka garaa argamu miti. Bara iskiriiptoon akka garaa argamu miti. Bara kompiitarri jiru miti. Bara bilbilli jiru miti. Ergaa tokko barreessuu jechuun gatii guddaa nama kaffalchiisa. Biraannaa irratti barreeffama yookaan PDS jennu irratti barreeffama. Ergaa tokko barreessuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Ergaan barraa'e kun badeennaan fakkeenyaaf ergaan Qorontosiif barreeffame badeera yaadattu. Phaawulos warra Qorontosiif ergaa 4 barreesse ergaa 4 keessaa ergaa 2 duwwaatu isaan qaqqabe. Ergaan barreeffamee badaa ture. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti jechuudha. Ergaan warra Roomaa kun badeennaan riskiin isaa baay'ee guddaa akka ta'e waan beekuuf nama amanamaa ta'uu qaba. Namni Phaawulos ergaa kanatti laatu. Nama fayyite ta'uu qabdi. Kiristaana ta'uu qabdi. Nama seeraan dhattee waldaa sanatti laattu ta'uu qabdi. Kanarraa kan ka'e dubartiin kun ergaadhuma kana fuutee Phaawulos irraa Roomaa dhaquu isheettiyyuu nama cimtuu akka isheen taate argitu. Nama cimtuu akka isheen taate argitu. Dhoksuu barbaachisaa. Maqaa Yesuusiin qabaa. Impaayirri Roomaa maqaa Yesuusiin hin jaallatu. Galaanarra deemti. Siqaayamma kanaa keessa ergaa kana baattee Roomaadhaan ga'u jechuun dubartii baay'ee jabduu Phaawulos appirisheet ishee godhuudha. Boqonnaa 16 irraa gaafa bira geenyu waa tokko waa'ee ishee isiniin hankaasa. Dubartii cimtuu kan biraan Phirisqiilaa ishee jedhamtuudha. Boqonnaa 16-4 irraa arganna. Ishee magaalaa Qorontositti Phaawulosiin simattee hojii leezerii hojjechiiste jechuudha. Isaan jedha boqonnaa 16-4 irraa hamma morma isaanii naa kennanitti na gargaaranii Aqiilaa Phirisqiilaan jedheetu appirisheet godha baay'ee Phaawulos. Dhuma irratti garuu baay'ee kan na ajaa'ibdu Yuuniyaas dubartii jedhamtu tokkodha. Yuuniyaas kuni macaafa qulqulluu irraa dubartii tokkitti ergamtuu jedhamtee waamamteedha yookaan apostle jedhamtee kan waamamte the only woman in a Bible. Wumaanii tokkitti macaafa qulqulluu irraa dubartii ergamtuu jedhamte Yuuniyaas ishee jedhamtu kana arganna. Dubartoota dinqii ergaa Roomee keessaa arginu keessaa jechuudha. Roomaa boqonnaa 16 irraa isa kana arganna. Walumaa gala ergaan Roomaa nama hundumaaf kan ta'u, saba hundumaaf kan ta'u, waa'ee fayyina keenyaa gadi fageessee kan nutti himu, waa'ee jaalala Waaqayyoo gadi fageessee kan nutti himu, waa'ee fayyina keenyaa ergixanyaa akka taanu kan nu godhu ergaa
badhaadhaa ergaa guutuu akka inni ta'e seensa isaa akka ga'utti paartii lamaan wajjin ilaalleerra torbanarraa sa'aatii 3tti boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaafnee kan barannu ta'a. Gooftaan sinaa eebbisu daqiiqaa 2 galateeffannee kwaariin ammas hin ba'u gara tajaajila keenyatti aanutti dabarra. Gooftaa galateeffanna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Phexros yeroo barreessu waan Phaawulos barreesse keessa waan namaan galle baay'eetu jira. Namoonni warri wallaalonniif warri waan qaban ittiin jabaanne immoo ergaa kana dalga hubatu jedha. Namoota cichoomina hin qabneef namoota hin baranne jedha. Unlearned and unstable. Namoota akkasiitu ergaa Phaawulosiin dalga hubataa jedha Phexros. Lammaffaa Phexros boqonnaa 3 gaafa dubbistan. Obboloota koo dubbii Waaqayyoo hubachuun cichoomina barbaada. Waan qaban itti jabaachuu barbaada. Himmuu barbaada, dhama'uu barbaada, dubbisuu barbaada, dhaggeeffachuu barbaada, komiitii ta'uu barbaada. Waaqayyo hafuura cichoominaa nuuf haa laatu. Yaa Waaqayyo sagalee kee ganama kana nu ergiteef galanni siif haa ta'u. Dubbiin ati ganama kana nutti dubbatte ergaa Roomaa gadi fageenyaan jalqabaa amma dhumaatti akka ilaalluuf carraa nuu laatteetta. Yaa Waaqayyo gooftaa warra dhibaa'ummaadhaan maalla galcheree jechuudhaan macaafa tokkichatti isaanii ergite kana carelessly ilaalan akka nuun hin taane gadi fageessine warra qorannu gadi fageessine warra beeknu akka taanuuf cichoominni ayyaanni koomitimentiin si biraa nuuf dabalamu. Guyyaa har'aa yeroo waaqeffannaa qabnu hundumaa nuuf eebbisi. Karaa garaa garaas ba'anii dubbii kee kan nutti dubbatan ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu. Yeroo kana booddee qabnu hundumaatti hafuurri waaqeffannaa nurratti dhangala'u. Waan hundumaaf galan ulfinni kabaji bara baraan siif haa ta'u. Harka keenya nutti turne Waaqayyoon galateeffanna. Gooftaan isin haa eebbisu. Warra keenya wajjin Waaqayyoon waaqeffanna. Passion for Youth Ministry.